Ashama akkam jirtu hordoftoota Walabummaa News Network kun sagantaa marii keenyaati. Sagantaa marii keenyaa irraatiin keessummaa tokkoon qabadhee dhiyaadhee jira. Keessummaan koo irraa Obbo Jamaal Ibraahim jedhamu. Obbo Jamaal Ibraahim akkuma beekamu dura ta'aa koree hojii raawwachiiftuu Oromoo Global Forum kan jedhamee ijaaramee jiru irratti dura ta'aa ta'anii jiru. Isaanii wajjin maree godha. Obbo Jamaal Ibraahim afeerraa Walabummaa News Network kabajanii yeroo keessan aarsaa gootanii argamuu keessaniif guddaa galatoomaadhaan anaa dhufu. Ana isinillee baga nagahaan jiraattanii carraa kana anaafis akka nama tokkootitti akkasumas immoo Oromiyaa Global Forumiidhaaf nu kennu keessaniif baay'ee galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha. Itti dabalees tajaajila uummata keenyaa gootaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u jechuun barbaadaa ulfaadhaa. Tole egaa Obbo Jamaal mee haala addunyaarra naanna'aa jiru kana hubachaa jirtu walumaanis quba qabna mee waa'ee biyya keenyaa kana wajjin walitti qabaati mee maal nu ibsitu? Baay'ee bareeda baay'ee galatoomii otoo waa'ee biyyaa keessatti dhimma biyyaa keessatti sirriitti gadi hin seeniin dura rakkoo Oromoota jireenya biyya ofiitti dadhabanii rakkatanii diinni isaan rakkisee bakka biroo yoo deemne hanga tokko koolu galtummaadhaan gargaarsa argachuu dandeenya jedhanii biyya ofii gadhiisanii bahanii dhiyeenya kanatti biyya Yemen keessatti lubbuun isaanii akka ilma namaatti otoo hin ta'in akka qoraanii akka mukaatti ibiddaan gubame dabresaniif dura gaddanatti dhagahame ibsachuun barbaadaa daangaa malee akka malee na gaddisiisee jira akka nama tokkootitti lubbuun Oromoo namooma keessaa bahee even qoraaniif mukaayyuu gadi tahee hanga namnillee nama hin gaddine gahuunsaa kun hedduu nama gaddisiisa. Warra lubbuudhaan immoo tuyyuu haala kanaan wareegamaniif yookaan lubbuun isaanii dabarteef rabbi warra jannataa isaan haa godhu ibidda asirra gubatan kana rabbi bakka dhugaa sanitti immoo dhugaadhaan qabbanaa irra lubbuu isaanii haa tursiisu. Uummata keenya waan kana dhagahee biyya keessattis biyya alaattis rifate maatii isaanii aalii isaanii warra foon isaaniitiif qalbiin isaanii dhukkubsumtuun dumdumoo rabbi haa jajjabeessu. Egaa akkuma argaa jirru wanni Oromoo irra gahaa jiru daangaa malee waan nama jibbisiisu, daangaa malee waan nama rifachiisu, daangaa malee waan nama dallansiisu, daangaa malee waan nama gaddisiisu kun hundumtuu wanni nurra gahaa jiruuf humni impaayeratti tana ijaaree hanga ammaa waggaa 150 dararaa ture karoorri isaa guddaan ummata Oromoo lafarraa fixuudhaan Oromiyaa qabatanii ofii isaaniitii sooromuu, ofii isaaniitii dagaaguu, ofii isaaniitii barachuu keenyammootu danda'an lafarraa fixu yookaan ammoo wallaalummaadhaan duubatti hambisanii of jalatti bulchuun karoora isaanii bara dheeraa ture. Wanni kun egaa ammas ittuma fufee deemaa jira. Kanarraa hawaasni keenya murannoo guddaadhaan kutannoo guddaadhaan yoo kahee wal ijaaree wal qabatee qabsoo isaa itti fufe malee kan biyya ambaasitti baqatee ibiddaan gubatu kana qofa otoo hin tahin kan biyya keessa jirullee gana akkanatti ibiddaan gubachuu akka deemu uummanni keenya baay'ee hubachuu qaba. Sababaan isaa guddaan immoo waanuma amma dhiyeenya kana ji'a 2-3 naannoo Amaaraatiif Tigraayitti haa jiru kanarraa dhaadannoo isaan dhageessisaa jiranirraa uummanni keenya waa baay'ee barachuu qaba. Tigraayin gaafa jilbeeffachiifne gaafa isaan harkatti galfanne achiin booda Oromiyaatti deebinaa Oromiyaas jilbeeffachiifna dhaadannoo jedhu kun already hojiinsa calqabamee matakkalitti Oromoota achi jiran maatii tokko keessaa maatii nama 10 qabu keessaa nam 9 bakka takkaatti dhumee jira. Kan akkasii ammoo ittuma fufee ammas Wallagga keessatti duulli guddaan itti fufee jira. Oromiyaan magaalaaleen Oromiyaa kunniin hundi gana ibiddaan akkasitti gubatamuu deemti. Kanaaf uummanni keenya otoo ibiddi akkanatti Oromiyaa keessa gahee isa hin waxalin otoo hin gubin otoo biyya ambaa keessatti illee ibiddaan lafarraa hin dhumin wal qabachuuf wajjin dhaabbachuun ka biyya keessa jirus ka biyya alaa jirus yaadni isaa gama tokkotti luucca'ee biyya ofii to'achuu irratti xiyyeeffachuun akka malee barbaachisaadha. Keessattuu immoo warri mootummaa kana jalatti meeshaa tahanii humna waraanaa hidhatanii poolisa tahanii humna addaa jedhamanii uummata keenya irrattis akka duulan dirqamsiifaman ka jireenyi isaan dirqisiise haa ta'u ka filannoo isaaniitis waan kana godhaa jiran
wanni deemaa jiru kun deemee Oromummaa fi Oromiyaa lafarraa dhabamsiisuuf deemaa jira waan ta'eef isaanis waan kanatti sirriitti itti yaadanii uummata ittisuu irratti xiyyeeffachuun baay'ee barbaachisaadha. Kan biyya alaa jirus yaadaan walii galee uummata biyya keessa jiru deeggaruu gargaaruu humna taasisuu irratti xiyyeeffachuun barbaachisaadha. Kanuma jechuu barbaada ammaaf yeroodhaaf. Garuu gaaffii keetti irratti hundoofne waa baay'ee tuttuquu dandeenya. Itoophiyaan haala akkamii akka keessa jirtu, ollaan sunniin maal akka keessa jiru, Oromoo maaltu eeggata, Oromoon immoo maal gochuu qaba kan jedhu irratti bal'inaan mari'achuun ni danda'ama fayyaa ta'e. Tole, Obbo Jamaal Ibraahim guddaa galatoomaa yaada bal'aa nu kaasnee nutis akkuma jalqabaatti ilmaan Oromoo biyya raman keessatti boombiidhaan rukutamanii gubataniif gadda guddaa nutti dhaga'amee ibsachaa turre guddaa galatoomaan isiniin jedha. Mee Obbo Jamaal akka amma haasoftanitti gaa ilmaan Oromoo biyya keessattis ta'u biyya alaattis ta'u dararaa guddaa turre gahaa jira. Keessumaayyuu immoo mootummaan impaayera Itoophiyaa har'a jedhamu kun gabrummaa dhaawataan dhufe irratti ilmaan Oromoo dararuudhaanii hidhuudhaan ajjeesuudhaanii manaa baay'ee manatti galuu dadhabuu isaanii bal'inaan ibsitaniitu. Kanarraa ka'uudhaan mee mootummaan kun haala akkamii keessatti uummata kanaan yookaan immoo paartilee siyaasaa amma biyya keessa jiran kanas ta'ee filmaata geggeessuuf deema kan jedhu kanarratti paartileen siyaasaa immoo amma akka dhagaa jirutti adda bilisummaa Oromootii fi KFO'n keessaa bahaniiru. Mootummaan kun biyya kana bulchuudhaaf maal akeekkatee jira? Akkamitti ilaaltu? Baay'ee galatoomii mooxannoo uummata keenyaatti irratti hundoofne yoo ilaalle waan haarawaa walii hin otoo hin ta'in filannoon impaayera Itoophiyaa keessatti gaggeeffamaa ture guyyuma tokkoyyuu fedhii hawaasa Oromoo fedhii uummata Oromoo guuttee hin beektu namni hundumtuu ni beeka. Maqaa filannootiin wanni tahaa ture garuu humna gabroonfataadha diinagdeedhaan afaaniin aadaadhaan hundeensaa Oromiyaa keessatti gadi fagaachuudha kan ta'e. Akka fakkeenyaatti bara Haayile Sillaasee irraa kaanee hanga har'aatti waan jiru ilaaluun ni danda'ama. Bara Haayile Sillaasees maqaa filannootiin mootummaan jiraataa ture. Bara sanis wanni tahaa ture aadaa Oromoo balleessu, warra sirna nafxanyaa deeggaruu, warra sirna mootii deeggaruuf lafa kennu, uummata keenya lafarraa buqqisu, gabricha taasisu, isaaniif akka dalagu godhu. Isaan immoo magaalaaleedhaaf baadiyyaa Oromiyaa keessattis babal'atanii humni diinagdeetiin akka jabaatan barnootaan tajaajila mootummaa irraa argataniin akka ciman taasisuu malee Oromoodhaaf bara sanis filannoon deemsifamaa ture. Filannoo sanirraa bu'aan bu'e hin turre. Kan ta'e hundeen mootummaa impaayerettiidha kan naannoo Finfinnee qofatti daangeffamtee turte. Oromiyaa bal'oo keessatti magaalaalee keessatti akka caasaan isaanii babal'atuu fi hundeen impaayerichaa hundeen qalbii sirna nafxanyoota akka babal'atu taasifamaa ture jechaadha. Bara dargiis kanumatu itti fufee filannoo ture bara sanis filannoon gaafa san tures uummata Oromoo aangisee hin beeku Oromoodhaaf bu'aan buusee hin jiru. Lola qofa Oromoo irratti gaggeessuudhaaf mootummaan caasaa isaa babal'aftee caasaa isaa ijaaratee Oromiyaa saamuun itti fufee magaalaalee duratti isin kana keessatti babal'ifachuudhaan aadaan isaanii qorqalbiin isaanii uummata Oromoo ka duraaniin hanga tokko baroota doofummaa mootummoota durattis olaantummaa amaarummaatiin hin liqinfamin liqinfamaa dhufte jechaadha. Oromiyaan liqinfamaatumaan maqaa filannootiin sirni caasaa impaayeraa kun irra turuudhaan Oromummaan liqinfamuu Oromummaa balleessuu irratti xiyyeeffatamee hojjetamaa ture. Deemmoo akkuma beektu barree warra TPLF ni dhufe warra TPLFis olaantummaa diinagdee isaanii akkuma jiruun fedhatanii fooqiidhaan warra walirra irratti ijaaru warra firaasha bishaanii irratti ofii isaaniitti jiraatu warra bashannanee jiraatu kan Oromoo wandaqaa fi zabanyaa ofii taasisuu ta'e jechaadha. Maqaa filannootiin yeroo 5 filannoo gaggeessine jedhanii al tokko harka 99 al tokko 100 moona jedhanii hundee isaanii gadi fageeffatanii Finfinneen duraaniin hanga funyaan qotiyyoo geettu babal'attee kiiloomeetira 100 guutuu Oromiyaa keessatti fudhachuun nurra jira kan jedhu humnuma diinagdee humnuma gabroonfataadha. Humna ilaalcha nafxanyaatii fi ilaalcha warra nu gabroonfatu Oromiyaa keessatti babal'isuu fi hundee isaa cimsuu malee filannoon Oromoodhaaf erga Oromiyaan impaayeretti kanatti keessatti dabalamte kaasee guyyama takkallee faayidaan Oromoof fidde hin jiru. Kanaafuyyuu seenaa keenya irraayyuu wanni nuti barannu guddaan yoo jiraate maqaa filannootiin olaantummaan saba biraa, olaantummaan aadaa biraa, olaantummaan afaan biraa diinagdeedhaan lafa Oromiyaa keessatti saamanii akka jiruun
lafa qabachuu lafa fudhachuu qofa miti albuuda Oromoo kana akka jiru hundumayyuu eenyutu har'a biyya sanatti kaapitaalistiidha eenyu diinagdee harkaa qaba jennee yoo laalle simintoo haa ta'u abaaboo ilillii oomishuu haa ta'u bishaan baasuun haa ta'u albuuda warqii baasuudhaan haa ta'u albuudota biraallee hundumaa namni harkaa qabu warra maqaa filannootiin sirna isaanii umrii dheeraa irratti tursiifate malee Oromoon diinagdee keessaa bahee jira takkaaf lama hin qabdu jedhamuyyuu dhiyeennuma kanayyuu barumaammaa maqaa Oromootiin qabsoo Oromootiin namoonni aangoo dhufanuu adamsanii biyya keessaa baasu yoo danda'an immoo biyya keessatti hiyyoomsu kanatu deemaa jira jechaadha. Kanaaf akka nama tokkootitti filannoon tooftaa umrii dheeressuu sirna gabroonfata Oromiyaa keessatti yoo ta'e malee hanga ammaa muuxannoo nuti qabdurra guyyama tokkollee uummata keenyaaf furmaata ta'ee hin beeku. Irra caalaa hamaan immoo kan amma bara kanaa kun waanuma nuti amma dura experience goone yookaan immoo muuxannoodhaan keessa dabarine caalaayyuu akka malee hamaa ta'ee mul'ataa jira. Tokkoffaa akkuma namni martuu argu namichi prime minister ofiin jedhamee aangoo irra taa'u kun abjuun kan koo Itoophiyaa duraanii Itoophiyaa dullatti deebisuudha. Isaan isiin kun ammoo tuyyuu abjuun si Minilikii wajjin Haayile Sillaasee wajjin walii hidhama. Torbaffaa tahee kan haati kan koo naaraagaa turte san fiixa baasee ani mootii ta'uu barbaada biyya kanarratti. Sabaaf sablammoota biyya kana keessatti aadaa adda addaa afaan adda addaa babal'isuudhaan Itoophiyaa jiraachisuu waan hin danda'amneef sabni biyya kana keessa jiru aadaa adda addaa qabaachuudhaan afaan tahee wallolaa jira waan ta'eef afaanota biraatiif aadaa hundumaa balleessee Itoophiyaa takkitti aadaa takka qabdu kan afaan takka qabdu kan sabni hundumtuu saba tokko jedhamee ilaalamu ijaaruun narra jira. Kana gochuu calqaba jaarmoota maqaa hawaasaatiin maqaa sabaatiin ijaaraman diiguun narra jira kan jedhuun diigaa akka turellee namni martuu quba qaba. Diigee immoo warra olaantummaa yaada inni jedhu kana qaban PPO'n humna jedhu maqaa Prosperity Party jedhuun ijaarate caasaa mootummaa guutuu keessatti warra yaada kana deeggaru pirezidantii irraa jalqabee election boarditti aansee hooggantuu mana seeraatti aansee koomishinara poolisaa aansee security yookaan ammoo humna tikaatti dabalatee foreign minister yookaan ammoo itti gaafatamaa haajaa alaa dabalatee caasaa mootummaa isaa guutuu warra sirna kana leellisuu fi eenyummaa nama biraa saba biraa balfatu guutee itti guutee duula guddaa jalqabee turee jira. Oromiyaan akkuma beektu erga inni aangootti dhufee jalqabee komaandi poostiidhaan bulti humna waraanaatiin jechaadha. Civilian government yookaan ammoo mootummaan hidhannoo hin qabne bulchaa hin jiru. Wattaaddarri kun immoo akkuma barbaade walii gad deemee ilmaan Oromoo ni ajjeesaa mana irratti gubaa qabeenyi isaanii saamaa dubartoota ni gudaadaa. Manguddoon xinnaa kabajaan qabdu warri siyaasaadha jaarmoota siyaasaa hoogganniif deeggartoon isaanii mana hidhaatti ugguramee akkuma jiruun Oromiyaan mana hidhaa ilmaan Oromoo taatee jirti. Impaayaratti san keessatti manni hidhaa bal'innaanis hedduminaanis walumaa galatti Oromiyaa keessa jira. Namnis kan hidhamus kan ajjeefamus kan saamamus Oromiyaadha. So impaayarattiin Itoophiyaadha akkaataan itti jirtu Oromiyaa balleessu Oromummaa balleessu irratti xiyyeeffattee Oromoo mana hidhaatii fi ajjeechaadhaan lafarra xuruuraa jirti. Haala kana keessatti gaa otoo haalli filannoo takkayyuu guutuu hin dandeenye sobaan ani amma dorgomuu barbaadaa koottaan wajjin dorgomaa kan jedhu kana fidaa jira. Kana keessatti immoo jaarmoota siyaasaadhaa kan silaa Oromoonni ni deeggaran filachuu danda'an jedhamee yaadamu ABO'dhaaf KFO akkuma duratti jette isaanis yeroo hedduu irra deddeebi'anii akka ibsaa turanitti hooggantootuma jiraatu harka 95 hidhaa keessa galchanii deeggartoota harka 95 hidhaa keessa galchanii waajjiroota isaanii cufanii akkan hojjenne godhanii jaarmaa bakka lamatti qooduudhaaf kunoo karoora isinii baafnee jirraa dura taa'aa nuti isinii filaa kora sabaa isinii qindeessinaa jedhanii maallaqaan nama bituudhaan jaarmicha tamsaasu ummata abdii kutachiisu hooggantoota mana hidhaa keessatti tortorsu manni seeraa wabiin gadhiisaa kan jedhe poolisni deebisee dararu Oromoota jajjaallatamoo akka Haacaaluu warra ummata keenya kakaasuu danda'u lubbuudhaan ajjeesuun itti fufee jira. So kanaafuu iyyuu filannoo wahiituu waan dhufuu dandeettuu fi otoo immoo maqaa filannootiin namnummaan hin dorgoma jedhamee illee bu'aa takkallee Oromoof akka buusuu hin dandeenye baay'ee ifaadha. Umrii impaayaratti dheeressuu irraa achitti umrii warra nu gabroonfatu Oromiyaa irratti akka isaan goobaniif bakka argatan diinagdee akka saaman carraa akka argatan maqaa filannootiin legitimacy addunyaa irratti jechaadha. Addunyaa irratti kunoo mootummaan kun mootummaa filame akka jedhamu san irratti geessuu irraa kan hafe bu'aa takkallee Oromoodhaaf buusuu hin deemu sirna nafxanyaa sirna impaayiraan irratti waan dheeressu. Kanaaf uummanni keenya wanni kun akka isa takkayyuu hin gargaarre beekee qabsoo isaa itti finiinsee kan hidhames mana hidhaa keessaa akka bahu
kan filannoodhaaf uf qopheessa jedhus immootu akka ofiin Oromoon ofiin uf bulchitu uf ijaaruun wal gargaaruun wal bira dhaabbachuun daangaa malee barbaachisaadha. Addunyaanis kan ammoo hubataa jirti. Akkaataa itti addunyaan hubataa jirtu immoo caalaadhaan bal'inaan keessa seenuu ni dandeenya. Sadarkaa amma jirrutti Itoophiyaa wanni jedhamu akka hin jirre nam mul'ataan Itoophiyaa akkuma biyyaatittu Itoophiyaa wanni jedhamu kun soba namoota shiftaa ta'anii namoota qawwee harkaa qabaniin gurmuun xiqqoon tokko akkuma baroota jaarraa 18ffaa 19ffaa uummata dararaa jirti malee Itoophiyaa jecha ammaaleen eenyuun Itoophiyaa kan jedhamu kun Tigraayin keessa akkuma agartutti Amaarritti ka'ee lafti kun lafa kiyyaa biyya kiyyaa isin as keessaa bahaa kan jedhuun tuula guddaa deemaa jira. Baniishaangul keessatti akkasii uummata Sidaamaatiif beekamtiin kennan Walaayitaan beekamtiin qabu Affaar beekamtiin qabu Somaaleen beekamtiin qabu Oromoon jiraachuu hin danda'u. So Ethiopia basically doesn't exist. Yoo hundee gadi qabnee ilaalle hin jirtu. Yoo Abyssinian core isaan santu Itoophiyaadha jedhama ta'eeyyuu hundeen Abyssinia Itoophiyaadha Abyssinia keessa dhufuma kan jennee kalaallu taate isaan amma bakka lamatti citanii warri TPLF yookaan immoo warri Tigraay nuti Itoophiyaa miti jechaa jira. Amaara qofatu amma Itoophiyaadhaan daldalataa jira jechaadha. Kanaaf wanni deemaa jiru aangoo saba tokko, olaantummaa saba tokko, olaantummaa aadaa tokko, olaantummaa amantii tokko, olaantummaa ilaalcha hawaasa tokkichaa qofa sabaaf sablammoota biroo irratti fe'uudhaan olaantummaa diinagdee, olaantummaa hawaasummaa kana hundumaa isaan gonfachiisuudhaaf deemaa jira waan ta'eef Oromoo bakka hin bu'u. Sabaaf sablammoota cunqurfamoo biyya san keessa jiran immoo wanni Oromoo bakka hin buune bakka bu'uu hin danda'u. Uummata guddaa haga nagahu uf keessaa bakka sanii ariitee keessaa baaftee uummata biraa kan isaa gadi jiru hin cunqursu jechuun hin danda'amu jecha. Sababoota biraallee wanni eeggatu cunqursaadhuma Oromoo irra gahaa jiru kanatu gaafa isa cabsan gaafa isa balleessan warra biroo kan haga Oromoo kana ufittisuudhaafuu carraa hin qabne lafarraa balleessuuf deemamaa jira. Maqaa filannootiin, maqaa dimokiraasiitiin, maqaa nagaa buusnaan kun hundumtuu deemaa jira. Uummanni keenya kana hubatee otoo biyya isaa keessatti dararaan akka biyya Yemanii biyya ambaatti gahaa jiru kun hin dhufin daddafee of qopheessee ka'uun akka malee barbaachisaadha kan jedhu natti dhagahama fayyaa ta'e. Tole guddaa galatooma Obbo Jamaal. Mee asuma keessaa utuu hin bahin isin tuttuutee du'anillee gara gaaffii tannan qaban ture. Amma paartilee siyaasaa biyya Itoophiyaa kana keessa jiran akka Itoophiyaatti dorgomuudhaaf yookaan immoo dhimma uummata Oromoo irratti dorgomuudhaaf jiran keessaa hooggantoonni isaanii hidhaa jiru. Kan adda bilisummaa Oromoos kan KFOs. Akka kanaan hoogganoonni KFO gurguddoon gaaffii gaafatanii gaaffiin sun aga deebi'utti nyaata nyaannu lagannaa nyaataa gara guyyaa 39 godhaniiru. Gara guyyaa 39 sana keessatti jaarsoliin meeqa dhaqanii kadhatanii hundumtuu deebii argachuu hin dandeenye. Haga amma dheengadda guyyaa 39 xumuranitti guyyaa 40 irratti jaarsoliin buuramanii dhaqanii kadhataniitu tole jechisiisan. Tole jedhamuun hidhamtoota kana gaaffii isaan gaafatan sun akka deebi'uufittitu itti himameeti moo maaliif akkasittiin gaaffii dura gaafatanitu tun deebiin sadarkaa kanatti tole jechuun isaanii maal sitti fakkaatu? Dhugaa dubbachuudhaaf lagannaan nyaataa kan isaan gochaa turan sun durumaa'uu gaaffiin keenya hin deebi'a jedhanii natti fakkaatu. Ana fi kiyya akka ilaalutti maaliif mootummaan Itoophiyaadha gaaffii Oromoo waggaa 150 guutuu deebisee hin beeku. Inni amma jiru kunis immoo isaanuma warra hidhaman kanayyuu garii isaanii keessaa nama mootummaa ofiiyyuu ajjeesuu yaalaa ture waan ta'eef akka du'an hawwii guddaa akka qabu ni beekanii ofii ajjeese jechuu caalaa ammootuyyuu ofii isaaniitii nyaata didanii of ajjeesanii anaa miti jedhee itti gaafatama ofirraa kaasuudhaaf akka inni deemuu barbaadus ni beeku. Hubannaa gahaa qabu jedheeti ni yaada. Akkana fakkaatutti kaayyoon isaanii gurguddaan hawaasuma Oromoo kanayyuu dammaqsuudha. Maaliif hawaasa Oromoo kana dammaqsuun isaan barbaachisa kan jedhu immoo gaaffii guddaadha jechuudha. Tokkoffaa akkuma beektu bara 2014 irraa kaasee hanga 2018tti qeerroon Oromoo harka duwwaa humna ani waggaa 100 guutuu isin bituu deema. Ana malee namni biraa hin jiru. I am the dominant party. Addunyaanis na beektee jirti. Isin immoo na jalatti buluu qabdu jedhee humna murteeffatee deemu. Kan President Obaamaan otoo hin hafin mootummaan kun mootummaa dimokiraasiidhaan filame nama humnaan isatti game hundumaa ittiin dhiifnu jedhee otoo dubbatu uummanni keenya baatii 6 keessatti inni akkas jedhee dubbateen booda itti ka'ee lafaan dha'e jechuudha. So uummanni mootummaa san lafaan dha'e sun garuu gaaffiin isaa tokkichi jiru otoo hin deebiin
wareegamni qeerroo keenya tokkichinuyyuu otoo firiin hin buufatin humni mootummaa amma jiru kun immoo aangotti dhufe humni mootummaa aangotti dhufe immoo gaafii Oromoo deebisuu dhiisi siruma gaafii uummanni Oromoo gaafataa ture dhiisaa waan waggaa 30-40 gaafataa turtan kan hundumaa dhiisaa ofirraa ani nan balleessa kana balleessa malee kanan godhu jedhee Abiyyi maqaa gaaddisa Oromoo jedhuun hooggantoota gaaddisa Oromoo jedhu achirratti dubbataa isaa ture dhageenyeera. So jarri kun ergaman hidhaa galanii boodas haala xiinxalanii uummata keenya yoo laalan karaa qabsoon Oromoo irra dhuftee fi hawwiin Oromoo fi karoorri Oromoo maal akka ture yoo laalanii fi haalli amma jiru yeroo isaan ilaalan daangaa malee wal irraa fagaateetiin itti mul'ate jedheetiin natti mul'ata. Kana jechuun maalinni uummanni Oromoo kaayyoon isaa deebi'uu dhiisiiti sirumayyuu tapha siyaasaa keessaa akka baafamu miidiyaaleen Oromoo kan biyya alaatti galan akkuma jirutti cufamuun ONN reediyoo sagalee bilisummaa Oromoo kun hundumtuu akkuma jiru cufamuun qabeenyi isaanii saamamuun waajjirooleen jaarmoota Oromoo akkuma jiran diigamanii qabeenyi isaanii saamamuun hooggantoonni Oromoo hidhamuun qeerroon immoo maqaa adda addaa itti moggaasanii galgala ajjeefamuun abbootii gadaa caasaa duraaniin baruma TPLF sanuyyuu haga tokko fankishinaal ture diiganii namoota garii keessaa bitatanii caasaa Oromoon aadamaafillee qabdu tanuma aadaa harkaa diiguun dubartoota Oromoo kan maqaa siinqeetiin ijaaramte akka isaan diigaman taasisuun amantii keessa harka naqachuudhaan warra masjidaatii fi warra charchii keessattis uummanni Oromoo akka ofii isaatii wal ganuuf wal dura dhaabbachuu taasisuu yaaluun kuna hunda waan argaa turaniif kana biratti immoo dabalee caasaa diinaa Finfinnee keessatti magaalaalee Oromoo keessatti hooggantoota isaanii nagaan deemanii yeroo isaan ijaaran yeroo Gondariif Gojjam irra taa'ee namni tokko Finfinnee irratti murteessa jedhee dhaadatu yeroo immoo hooggansi Oromoo hidhamuu fi adamfamu yeroo qeerroon Oromoo adamfamu otoo arganu callisuun isaanitti ulfaatee uummata keenya qabsoof kakaasuudhaaf waan godhan jedhaniitiin yaada akka kiyyatti. Wanni deemaa jiru waan nu kaleessa yaadnee miti waan ati yaaddee miti waan ati herregattee miti waan ati abdattee miti ati mana hidhaa keessatti tortoraa jirta ati ajjeefamaa jirta ati buqqifamaa jirta manni keessirra gubataa jira qabeenyi kee saamamaa jira daldaltee jiraachuu hin dandeettu qotattee nyaanni midhaan kan kee ooyruurra gubamaa jira hoogganoonni kan kee jaarmoonni kan kee hidhamanii jiru kanaafi nuti mana hidhaa keessattis ni qabsoofna atis ka'ii qabsaa'ii dhaamsa jedhu hawaasichaaf dabarsuuf waan ta'e natti fakkaata irra guddin isatu milkaahaa mootummaan kana dhagahee gaafii keenya nuu deebisa kan jedhu iyyuu natti fakkaatu dhugaa dubbachuudhaaf akka mootummaan gaafii Oromoo deebisuudhaaf gaafii isaanii deebisuudhaaf qophii hin taane waan arganiif kana keessatti maalin argaa tattaaffii isaanii san keessatti akka Oromoon tokkummaadhaan ka'ee qabsaa'uu jaarmoonni hooggantoonni jaarmaa lama ka adda addaa keessa jiran inni tokko falmuu irraa qalqabachaadha achi keessatti yoo kan isaan dubbatan irraa fakkeenyaaf koloneel Gammachuu Ayyaana bakka silaa otoma hidhameellee hidhamuunuu dura isaan hin malle balleessaa hin qabu otoma hidhameellee garuu yakkamtoota dhiiga namaa harkaa qaban lubbuu namaa harkaa qabanii wajjin hidhamuun isaa sirrii miti nuti kafaa akkasitti miseensotaanummallee qaamaan lubbuudhaan yaadaan Oromoodha kanaafuu obboleessa keenya kan akka maleetti hidhamee mana hidhaa keessatti dararamaa jiru sirriin jiru innis achi keessaa gadi haa hiikamu bakka sanii haa bu'u jedhanii falmuu wanni nama agarsiisu tokkummaa hawaasichaallee maqaa daangaa jaarmaatiin akka Oromoon daangeffamee hin teennee fi wal qabatee akka inni ka'u kanarraa barnoota akka argatuuf dhaamsa akkasii kana waan hawaasa keenyaaf barnoota isaa ta'u dabarsuudhaaf waan godhan fakkaata jechaadha. Hawaasicha keenya qofa mitiyyuu immoo akkuma beektu dhimma Oromoodha yeroo isaan hiriira kana calqabanitti almost dagatamuudhaaf gama deemuutti deemee ture jechaadha. Naannoo Tigraayitti waraanni deemaa ture keessattuyyuu waan Oromiyaatiif Oromummaa kana ukkaamsee akka waan Oromiyaa keessa ukkaamsaan hin jirre ajjeechaan hin jirre hidhaan hin jirre bifa fakkeessuu sadarkaa san hunda geessisuu ga'ee ture jechaadha. Uummata haqa isaatiif falmataa ture. Uummata humnuma akkasii irratti bobba'aa ture qabsoo isaatiif haqa isaatiif falmataa ture san irraanfatamuun isaa sirrii miti. Sadarkaa addunyaattis dhageettii argachuu qaba. Hawaasa keenya tokkoomsuu qofayyuu miti. Kanaaf Oromoonni biyya alaa jirtanis kan biyya keessa jirtanis dhimma keessaniif ka'a qabsaa'aa jechuudhaaf uummata keenya kakaasu haa addunyaan immoo dararaa uummanni Oromoo keessa jiru akka dhagaan gochuudhaaf waan ta'e natti fakkaata malee mootummaa gara nyaattee hin qabne ka duraanuu qabee isaan hidhee isatu gara nyaatteedhaan deebii isaanii deebisa waan jedhu natti hin fakkaatu. Kanaafuu iyyuu akka natti fakkaatutti adeemsa keessa namni martuun harki caalaan Oromoodha wanni inni hubate nyaata lagachuun isaanii kun warra diinaa gammachiisu kan duraanuu iyyuu haa caaluun du'ee jira Jawaar dabaluu qabnaa ebaluu dabaluu hin qabne jedhee warra dhaadatu saniif akka isaan milkaa'an isaan gammachiisu dararaan Oromoodha isaan gammachiisu yoo taate malee
furmaata fiduu hin danda'u. Gaafiilee Oromoon gaafate gurguddaa waa'ee afaanii, waa'ee eenyummaa isaa, waa'ee finfinneedhaa, waa'ee mirga abbaa biyyummaa, waa'ee qabeenya isaati irratti to'achuudhaa deebisuu hin danda'u karaan kuni. Kanaafuyyuu mootummaa isaan ajjeesee gammachuudhaaf ililtaadhaan boru ganama dhiichisuu barbaadu karaa isaa balbala isaa banuurra nyaata lagannaa amma dhaabaa jedhamee gaafiin uummata keenya keessa baay'ee itti dhiyaataa ture. Warra amantii keessaa, warra hawaasaa keessaa, nu'is mataan keenya iyyuu warra fakkeenyaaf Oromiyaa Global Forum yookaan waltajjiin marii Oromiyaa yeroo lama ibsa baafne waan kana laalchisee yeroo duraa gaafiin keessan nu galeera, uummata keenyaafis galee jira. Jabaadhaa kan jedhu ture gama boodaati irratti garuu akka gaafa isaan guyyaa 20 ga'aniin waa'ee lubbuu isaanii, waa'ee fayyaa isaanii baay'ee waan nu yaaddesseef kutaawwan kana yoo lubbuudhaan jiraattan irra hawaasa keenyaaf saba keenyaaf waa gochuu dandeettu. Erga isin wareegamtaniin booda maqaa keessan kaafnee gootota Oromoo jechuu yoo taate malee hojii keessatti hirmaattanii waa gochuun rakkisaadha. Diina gammachiisuudhaaf diinaaf irra yoo ta'e malee duuti keessan lubbuun keessan bahuun Oromoon gargaaru. Kanaaf lubbuu keessan baasuu otoo hin taane addaan kuttanii already uummanni keenyas addunyaanis waan isin barbaaddan hubatee jira waan ta'eef qabsoo inni itti haafufu isin immoo addaan kuttanii uummataa wajji jiraattanii yoo qabsoo itti fuftan irra wayya kan jedhu bakka hundaa yaamichi kun dhiyaataa fi ture biyya keessattis biyya alaattis I think wanni isaan godhan deebii uummataa gaafii uummanni gaafatu kanaaf deebii deebisuudhaaf lagannaa addaan kutan malee waan mootummaatu gaafii keenya nu deebisa kanaafuu deebiin keenya nu deebi'eera nin dhiibna waan jedhan natti fakkaatu jechaadha. So dhaamsi meebii gara munguddootaan isaan bira gaheellee gaafii uummataa kana natti fakkaata. Yoo dubbichi immoo itti yoo haalli hegereedhaaf isaanitti fakkaate itti deebi'uun mirga isaaniiti jechaadha. Namni isaan dhoowwuu danda'u hin jiru. Haa ta'u ammoo dhugumattuyyuu lubbuun Oromoo yoo jiraatte irra hawaasa keenya fayyaddi. Yoo namni Oromoo yaada isaa uummata biraan gahuu danda'e irra uummata keenya fayyada. An akkanatti fakkaatutti it is the right decision. Murtii is very wise natti fakkaata. Murtii hayyummaa of keessaa qabu natti fakkaata. Kan bilisummaa fidummaatu iyyuu nama mana hidhaa keessa jiru miti yoo dhugaa dubbadhu naan jette gaafii isaan kaasan san kan deebisuun akka isiin deebi'uu danda'u godhu itti gaafatamas kan ofirraa qabu kan humnas ofirraa qabu uummata bal'aadha jechaadha. Isaan gaafiin isaanii gaafii dhuunfaa isaaniiti miti gaafii uummata keenyaati. Mirgi kan kee dhiitamee jira, dararamaa jirta, biyya kan kee saamamaa jirta, humni naftanyaadha, maqaa kan izeemaa jedhamu, kan maal jedhamu hundumtuu hooggantoonni isaanii bilisaan lafa keetii irratti dirree keetii irratti maqaa filannootiin abbaa aangoo ta'uu deemaa jiru. Uummata kiyya ciiftee hin laalinii ka'i biyya keetii falmadhu tokkummaadhaan ijjedhu jedhanii uummatatti himaa jiru. Kan ammoo ka fiduu danda'u, kan bilisummaa fiduu danda'u nam 20 nam 10 yookaan nam 100 mana hidhaa keessa seenu otoo hin ta'in uummata Oromoo miliyoonaan jiru kana jechaadha. Kanaaf itti gaafatamummaa anis atis namni Oromoodha kan dhimmi kun agartee dhimmi kun dhimma keenya jedhu hundumtu anis walqixa itti gaafatamummaa qabaa. Yoo akka jaraa of beelesseellee of dararuun jiraanne ta'e karaa birootiin waan danda'u hundumaan qabsoo kanaaf dhaabbachuun narra jira jedhee miidiyaaleen keenyas namoonni qabeenya qabanis namoonni beekumsa qabanis namoonni humna qabanis warri karaa hidhannootiin falmus warri karaa nagaatiin falmus dirqamni hunda keenya irra jiraachuu hubanne I think bilisummaa uummata keenyaati saba keenyaatiif warra hidhames mana hidhaa keessaa baasuuf socho'uun hawaasa keenya kan miliyoonaan biyya alaatiif biyya keessa jiru irratti ba'aansaa guddaa waan fe'ame natti fakkaata. I think kanas hubachuun ofirra gaariidha jedhee yaada. Kanuma yaadni kan koo kanarratti yoo gaafii dabaltuu qabaattee kanaas gaafachuu dandeessa. Tole guddaa galatoomaa baay'ee hubadheera. Mee amma gara naannoo gara addunyaa kanatti isin naanneessa Obbo Jamaal mootummaa Itoophiyaa kun biyya Itoophiyaa kana keessatti akka duraan harki rukutamaa fi ture jajamaa ture irraa gara diinummaatti deemaa jira. Keessumaa lola gara kaabaatti inni labsirraa ka'uudhaan dabalee immoo waa'een Oromiyaa keessaa haalaan isa mudduudhaan itti dabalee naannoon ollaallee Sudaan biyya seentee qabachuurraa kan ka'e haala muddama hamaa keessa jira. Caalmaatti Tigraay keessatti jinosaayitiidhaa fi Oromiyaa keessatti ajjeechaa garaagaraa hojjechaa waan jiruuf addunyaa guutuun itti dammaqxee har'a sadarkaa human raayitiin illee ibsa guddaa baasee mootummoonni gamtoomanii mootummaa kanarratti ka'aa jiru jechuudha. Haala kanarraan oduuleen tokko kan jiranii mootummaan kun baatii dhufu yookaan Apiriilii gaafa tokko keessallee akka mana seera mootummoota addunyaatti akka dhiyaatu waan jedhamu faat ture dhaga'amaa ture kun. Haalli kun mootummaa Itoophiyaatiif maal fakkaata?
baay'ee galatoomii really gadi qabnee irraa dubbachuun nurra jira waa'ee Itoophiyaa kanayyuu akka hawaasni keenya hubatu akka addunyaan hubattu. An akka argaa jirutti Itoophiyaan amma hin jirtu. Maal jechuu kiyya? Biyyi takka hin jirti yeroo jedhamu yoo hawaasni biyya san keessa jiru ani abbaa biyyaati. Biyya sanarraayis faayidaa argachaa jira. Biyyi tun biyya sanarrattis kabajaa qabaachaa jira. Namaani barbaadeen namaani filadheen bulaa jira. Diinagdeen kiyya, eenyummaan kiyya, aadaan kiyya kabajaa qaba jedhee hawaasichi akka abbaa biyyaatitti of ilaaluu yoo danda'e mirga sirratti qabaate. Itoophiyaa keessa wanni kun hin jiru. Eenyutu lammii Itoophiyaati? Eenyutu lammii Itoophiyaa miti wanni jedhamee beekamu hin jiru. Akkuma argaa jirtu lola Tigraay keessatti fakkeenyaaf Isaayyaastuu irra caalaa lammii Itoophiyaa fakkaata. Dabratsiyoon osoo hin ta'in yookaan mootuu irra TPLF osoo hin ta'in. Akkasuma naannolee biroo rijinii sagalan keessa deemnee yoo laalle uummanni Somaalee, uummanni Affaar, uummanni Sidaamaa, uummanni Walaayitaa, uummanni Kibba, Oromiyaallee dabalatee uummanni Affaar lammii Itoophiyaati moo miti gaafii jedhu akka gaafachuu si geessa. Maaliif? Tokkoffaa bakka bu'ummaa aangoo keessatti hin qaban. Murtii murteeffamu kana hundumaa kan ati agartu murtii murteessu humna murteessu tokkichu. So mootummaan Itoophiyaa hin jira jedhamu kun nam tokko bakka bu'u jechaadha. Somaalee bakka bu'u, Affaariin bakka bu'u, Oromoo bakka bu'u, Tigraayin bakka bu'u, Walaayitaa bakka bu'u, Sidaamaa bakka bu'u, sabaaf sablammoota biyya sanii keessa mootummaan bakka bu'u hin jiru. Kana jechaan maalinni Itoophiyaan mootummaas hin qabdu jechaadha. Biyyi mootummaa hin qabne hin jirtu. Kanaafuyyuu akka barbaade namni hundumtuu bakka barbaadeen seenee hawaasallee ajjeesa, hawaasallee saama akka barbaade godha jechaadha. So walumaa galatti yoo ilaalte eenyunni Itoophiyaaniin jedhan kunuyyuu meeti Itoophiyaan. Akka seenaa irraa agarrutti Itoophiyaa kan ijaare warra kaabaa dhufe kana jedhameetiin nimama Abasiinaa jechaadha. So it is a combination of two. Amaaraa fi humna Amaaraatii fi humna Tigreeti. Humni lamaan sunuyyuu ofii isaatiin wal daakee Itoophiyaa ofii ijaare sanuyyuu already caccabseera. So eessa jirti Itoophiyaan? Humni lamaan gargar bahee ana abbaan ristii ana jedhee inni kun kan caccabsaa jira inni kun ammoo lakki nan bulchu jedhee direera. Oromoon Itoophiyaa miti, Sidaamaan miti, Walaayitaan miti, Somaaleen miti, Affaar miti, Itoophiyaa irratti dhimma hin qabu. Maaltu jira Itoophiyaan eessa jirti? Tokko Itoophiyaan jedhan kun hin jirtu konseptiin isiitu hin jiru. Tokko kana. Lammaffaa maqaa Itoophiyaatiin kan jiru mootummaan jiru humna shiftaati, humna sobaati, humna kijibaati, humna hattuuti. Kanaaf immoo ragaan waggaa 27 gaafa TPLF olaantummaa qabaachaa turte warra Oromoollee dararaa ture, warra Oromoollee hataa ture, warra Oromoollee ajjeesaa ture, warra sabaaf sablammoota biraallee fixaa turetu basaasota TPLF aangoo dhufe maqaa Oromooti. Dogoggora qabsoo keenya keessatti hojjetamerraa kan ka'e wayyaa OPDO'n furmaata nuu ta'uu dandeetti jedhamee waan yaadameef dogoggora sanirraa kan ka'e maqaa OPDO'tiin Oromoo namoota Oromoo hin tahin yookaan ammoo kan eenyummaan isaanii shakkii guddaa qabu ka jibbaa Oromoo qaban ka jibbaa Oromiyaa qaban ka TPLF duraan ijaaratte OPDO keessa ol guutte Oromoo ittiin basaasaa Oromoo ittiin ajjeesaa turte aangoo irra warra gaantu aangootti dhufe. Aangoo irra gahee kun immoo sabaaf sablammoota biroo jaallatanii beekan Oromoo jaallatanii beekan olaantummaa saba tokko kan isaan keenya jedhanii yaadan afaanuma saba keenyaa dubbatu malee isa deebisuudhaaf carraaqaa jiru. So Ethiopia conceptually is dead. Nama mara keessa hin jirtu jechuudha. Mootummaadhaanis hin jirtu akkuma isin jedhe koor ka jedhamu Tigree fi Amaarayyuu of keessaa hin qabdu mootummaan isaanii hin jiru. Kanaafuu yamma mootummaan Itoophiyaa sadarkaa kamirra jira ka jettu san yoo laallu tokkoffaa biyya keessatti fudhatama hin qabu. Uummata Oromoo biratti kan maqaa Oromootiin aangootti bahe uummata Oromoo bitiin jibbamaadha, uummata Oromoon tuffatamaadha, uummata Oromoo ka galgalaa ganama ajjeesu. Sabaaf sablammoota kibbaa biratti nuti of bulchuu barbaanna jennaan uummata kan ajjeesu, uummata kan hidhu, uummata kan baqachiisu. Kan miidiyaalee hawaasota hundumaa ukkaamse afaan Somaaleetiin dubbachuu hin dandeettu, afaan Oromootiin dubbachuu hin dandeettu, afaan Affaariin dubbachuu hin dandeettu yoo mootummaan sirna nafxanyaa faarsu kana ta'e malee. Kana jechuun maalinni walumaa galattuu Itoophiyaa is dysfunctional hin jirtu mootummoonni biyya alaas argaa jiru. Akka kuni dhugaa ta'e. Mootummaan kun mootummaa saba keessaa madde jedhee Abiyyi himatullee akka bakka hin buune. Sabicha sanillee akka cunqursaa jiru, akka miidhaa jiru, akka humna waraanaatiin bulchaa jiru. Qaamni biroo immoo kan inni nuu na deeggara jedhee yaadu Tigraayin keessatti abbaan lafaanuu abbaan biyyaanuu kanaafuu humna waraanaatiin lafa qabanne keessaa nu baasuu hin dandeettu.
mootummaan kittillayyoon ati Tigraay keessatti uumatte kaatachi keette kunis waa'ee Amaaraa irraa dubbachuu hin danda'u, waa'ee Raayyaa dubbachuu hin danda'u, waa'ee Qimaantii irraa dubbachuu hin danda'u, waa'ee daangaalee san jiran nutu bulchuu qaba jedhanii isa cinqaa jiru jechaadha. So ichuma keessattuu rakkoo jira. Isuma warruma shiftaa jennu kana keessattuu wal saamuudhaaf jecha saamiqisan keessatti rakkoon guddaan uumameera. Internally daayinaamiksiin isaanii yoo ilaaltu jechaadha. Keessa mootummaadhaa yoo ilaaltu tokkoon namu nam tokko lama hin jiru mootummaan hin jiru. Warra hattu, warra kijibdu, warra shiftaa, warra qabeenya uummataa saamaa turte. Kan yoo aangoo gadhiifne itti gaafatamummaa guddaan nu eeggata. Kanaafuu yoo aangoo gadhiisuu mannaa nama biraa ajjeefnee hiinee lafarra xuruurree asumarra turuun wayya hanga gaafa namni humnaan nurraa fudhatutti warra jedhutu achitti wal ga'e jechaadha. Kanaaf Itoophiyaan konsepchaalillee hin jirtu, piraaktikaalillee lafarra hin jirtu, mootummaas hin qabdu. Kanaaf akka barbaade Isaayaasas keessa gulufa. Kanaaf akka barbaade Seexaanis keessa gulufa. Abbaan biras akkasuma gochuu danda'a jechaadha. So tokko kana. Lammaffaa sadarkaa addunyaatti akka Itoophiyaan hin jirre, akka mootummaan hin jirre amma hubatameera. Kanaafuyyuu lola naannoo Tigraay geeffamu keessatti Eertiraan fiddee humna qubachiisu, milishaan Amaaraa immoo keessa deemee dhiiraaf dubartii isaanii otoo nafin humnaan gudeedu, qabeenya sabaa saamu, shuukkaaf maankan akka fudhataa jiran waan arganiif mootummaa Dr. Abiy yookaan mootummaa shifta gurmuu isaa kanarratti dhiibbaa guddaa geessaa jiru. Diinagdeessitti hin kenninu, hariiroo dippiloomaasii wajjin qabaachuu hin barbaannu, sabaaf salammoota fixaa jirta, kabajaa uummataaf hin qabdu, lubbuu namaatiif itti gaafatamummaan hin jiru, miidiyaalee biyya alaa kan biyya alaa ta'ee kan biyya keessaa walabummaadhaan sosso'anii gabaasa dhugaa irratti hundaa'e akka agartee dhiyeessan godhaan jirtu humanitarian assistance yookaan immoo rakkoo hawaasicharra uummatarra geessaa jirtuuf akka nyaataaf dhugaatiin gahu akka qorichi gahu dhaqqabu godhaan jirtu diddee jirtaa. Kanaafuyyuu mootummaa kan kee nuti gaarii nutti fakkaatee ture hamaa ta'uu hubanneerra kan jedhuun akka malee mootummaan kun kornatu ta'eera jechaadha. Cinqii keessa galee jira. Addunyaattis cinqii keessa jira. Sadarkaa naannootitti ollaatitti akkuma siin jedhe Tigraayin keessa already Eertiraan humna sii galfattee ani asiin socho'uu kana booda baadimmee kaleessa irratti wal dhabnee miti. Tigraayin guutuunuu magaalaan gurguddaan isii yaaddan kun hundun kiyya na baasuu hin dandeettu jettee already mootummaa Itoophiyaa kan jedhamu humna shiftaasan diddeenii jirti. Humni naftanyaadhaa ana xabbaaristii ana malee abbaan lafaa kan biraa kan jiru kan jedhu lakkii ati maal keessaa qabda wareegama keenyaan lafa kana qabannee wareegama keenyaan lafa qabanne immoo keessaan baanu jedhanii afaan baafatanii itti himaa jiru jechaadha. Kana jechuun internally keessa isaatittis diigama biyya alaatittis ammootu alaa dhufuun illee diigama. Ijiptii fi Suudaan immoo akkuma agargaa jirtu kana Ijipti cinaadhaan Suudaan daangaa isii ani daangaa kiyyaa duruu gaafa minilif lubbuudhaan jiru bara 1992 lafti kun naa mallattaa'ee ture mootummoota achiin booda jirutu shiraan lafa kana qabatee taa'e malee gaafa koloniyaalizimiin Afrikaa keessa dhufu inni lafa saamuudhaaf jecha cinaa naa kennee cinaa gadi dhiisee kan inni naa kenne kana qabadhee turaa jettee Suudaanis lafa fudhatteerti. Ijipti immootuyyuu waa'ee dhimma bishaaniitti irratti kunoo lafti isin bishaan isin jallisuu deemtan kun lubbuu hawaasa kiyyaa lubbuu namoota kiyyaa irratti gaagama guddaa fiduu waan danda'uuf an Suudaanii wajjin dhaabbadhee dhukkee isinirraa kaasa jettee biyya alaatii duula guddaatu deemaa jira jechaadha. So yoo xiqqaate humni 3 humni 4 naannooma weestii qofa keessatti Tigraay fi naannoo Amaaraa qofa irratti ganaa wal daakuu humna deemutu mul'ata jechaadha. Achirra dabalee expand ta'ee wanti kun babal'atee Keeniyaa tuqaa jira akkuma quba qabdu Uhuru Keenyaataadhaa fi Abiyyi akka walitti bu'an akka namichis ati ijoollee daa'imaa biyya kan keetuu hawaasa keetuu bulchuu hin dandeenye waa'ee Horn of Afrikaa bulchuu hin dandeettu kan ofirraa dhiisi jedheeni Ameerikaanis akka filannootitti Itoophiyaa ofirraa gattee gara Keeniyaatti akka jallataa jirtu ifatti mul'atee jira jechaadha. Somaaliyaa keessatti akkasuma rakkoon wal fakkaataan itti fufaa jira. Humna duraaniin maqaa kijibaatiin Somaaliyaa keessatti bobbaasan sanis keessattuu uummata Tigraay kana keessatti achi keessaa baasuun nurra jira waan jedhuun rakkoon guddaan uumameera jechaadha. Juubaa keessatti Saawuz Suudaan keessatti wattaaddarri Itoophiyaadha akkuma argitu san sanyiidhaan wal qoodee garigariin isaanii warri Tigreedha. Nuti biyya keenyattis hin deebinu cunqursaan nurra gahaa jedhanii internal dynamics wattaaddara keessa jiru sitti mul'ata jechaadha. Maaltu wattaaddara yookaan warri hidhate keessa deemaa jira. Akkasuma immoo Oromoonni biyya keessatti humna waraanaa keessa jiran kan poolisii keessa jiran kan humna addaa keessa jiran shakkamaadha. Shakkamummaan isaa maali? Uummata keenya ka cunqurfamu ka saamamuuf ka ajjeefamu kana arguu waan hin barbaanne dhaga'uu waan hin barbaanne mootummaa kana dura dhaabbachuudhaaf qophiidha jedhanii waan yaadamuuf as dura saalli akkasii gaafa wayyaaniin jirtus waan ta'eef namni Oromoo ka aangoo irra jiruuf ka aangoo haga tokko qabu kan jiddu galeessa jiru gubbaa haga dakaatitti shakkamaadha. Wattaaddarri shakkamaadha, poolisiin shakkamaadha, humni addaa keessa kan jiru shakkamaadha. Waan isa shakkaniif
basaasa sabaaf lammiitiin isa naannessanii isa marsanii akka inni bilisummaan hin jiraanne akka inni bilisummaadha saba ofiitiif waan goone ofiifis waan godhanne godhanii humni Oromoo kan wattaaddara jedhame kunis marfamaadha jechaadha innummaan matammaansa bilisa miti. Kanaafuu keessi isaa kaadireen isaa kan inni qabatee gubbaa haga dakkaatti deemuun nama 4-5 yoo ta'e malee kan abiyyi waccisan yoo ta'e malee tokkoon isaanii bilisummaan ittiin dhaga'amu. Warrummaan mootummaa keessa jiru namni hundi cinqii keessa jira galgala ganamitti bilbilamee si ajjeefnaa jedhanii dhageettee jirtaa Shimallis Abdiisaadha gaafa Shaashamannee keessatti humni nafxanyaa kan mootummaan erge security'n isaanii uummata irratti mana gubu lafa gubu aboo jarri kun lafa gubaa jiranii maaliif calliftanii humna addaa kan dabalataa nu ergaa jennaan usii taa'ee jedheen nama biyya bulchuun usii taa'ee isin gargaaruu maaltu keessi galche sadarkaa jedhu wal shakkanii wal mootummaan matammaan isaa waan hin jirreef hagan hunda namni silaa biyyaaf waan qajeeltoo dalaguun itti gaafatamummaan irra jiru biyya diigaa jira jechaadha. Kanaaf walumaa galatti yoo ilaallu Jibuutiin akkasii Eertiraan akkasii Middle East warri ammootuyyuu biyyoota Arabaa kan dinagdee qabu kana biyyi mallaqa irraa fudhadheetiin nama biraa ittiin cunqursaa waraana ittiin bitadha jedhee yaadu hundumtuu isaanis garee qabatanii mootummaa Itoophiyaa kana kan maqaasaniin jiru gargar harkisuu yaadu warri Weestii yookaan ammootu mootummoonni dhiyaatii fi kan bahaallee akkasuma mootummaan Itoophiyaa amma jiru kun diigama biyyattiin keessa jirtuu fi mootummaan keessa jiru waan arganiif karaa dippiloomaasiitiin gargaarsi irraa citee jira. Biyya keessatti dinagdeen socho'uu hin danda'u. Uummanni bilisa waan hin ta'iniif gurgurachuu hin danda'u, oomishachuu hin danda'u, qotatee oomishatee galfachuu hin danda'u, beelli akka malee ol ka'ee jira jechaadha. Waa bitachuu hin dandeettu, mallaqa jijjiirra jedhanii gatii jireenya hawaasaa qaalessanii shunkurtii bitachuu hin dandeettu, lukkuu bitachuu hin dandeettu, killee bitachuu hin dandeettu, zayitii bitachuu hin dandeettu, ruuza bitachuu hin dandeettu, aannan bitachuu hin dandeettu. Wanni hundi akka malee qaalahee hawaasni waan ta'u wallaalee akka malee rakkateera. So Itoophiyaan maalirra jirti? The economic crisis, political crisis, jeequmsi diinagdee, jeequmsi siyaasaa, jeequmsi hawaasummaa, jeequmsi aadaa, jeequmsi mirga namoomaa hundi akkuma jiruun itti caaccahee rakkoon guddoon rakkoo caaltu ganaa itti deemaa jirti jechaadha. Kanaaf immoo kan haala aanjessaa jiru humna shifta kan itti gaafatamummaa ofirraa hin qabne, kan itti gaafatamummaa na dhufti jedhee sodaatu akkuma tamma duratti jettee international criminal court nageessuu deemanii kanaafuyyuu asumarra aangoo tanarratti turte akkuma albashirifaa jechaadha. Sudaan namicha Sudaan san akkuma mootummaa sanii biyya keessa illee boo asuma keessa ture humnumaan nama lafarraa fixaa kan jedhu kana ture jechaadha. So kanaafuu uummanni Oromoo waan kana umrii gabaabsuu irratti xiyyeeffachuun uummanni Oromoo biyya isaa to'achuu irratti xiyyeeffachuun daangaa malee barbaachisaadha. Itoophiyaa diigamte eenyutu tiksaa jira? Amaara moo Guraagee moo Tigree moo Somaalee moo Sidaamaa moo hawaasa uummata Affaarii moo jennee of gaafachuu qabna jechaadha. Why is it there? Maaf jirti amma? Tigreen tiksaa jira? I don't say. Humna nafxanyaa takkitti Oromoota darree waa yaaduu dadhaban harkatti qabate qofa malee sabaaf sablammiin biraa takkitti hin keessa hin jiru. So Itoophiyaan hin jirtu. Humna hin jirre jalatti buluu dhiisee uummanni kun humna diigame biyyattiin jirre eeggachuu dhiisee boru ganama biyya isaa saamuudhaaf waan qophaayamaa jiruuf akka gaafa Yugoslaaviyaan diigamte warri hidhate warra hidhatin irraa lafa saamee biyyi bakka torbatti cicciramte san boru ganama Oromiyaa gaafa Itoophiyaan cicciramte Oromiyaa irraa akka saamichi hin dhufne Oromoonni hidhatanii jiran Oromoonni bifa birootiin humna harkaa qaban kacaffee keessa jiran itti yaaduu qaban. Hawaasni keenya bal'aan itti yaaduu qaba. Biyyi tun cicciramuu deemti gaafa cicciramtu immoo Oromiyaa irratti balaa guddaa fiduu deemti warri qawwee qabatee deemu kun hundumtuuyyuu lafti itti wal saaman lafti itti wal dhabbiin dhuftu Oromiyaa waan taateef gaafa isiin cicciramtu biyya keenya kanarraa nu balleessuu barbaadanii akkamitti of dandamachiifnaa kan jedhu Oromoo hunda biratti allaarmi kaasuu qaba jechaadha. Biyya keessatti biyya alaatitti namni Oromoo kawaa beeku miidiyaaleen keenya namni waa hubatu dhaamsa kana wal biraan gahuun daangaa malee barbaachisaadha. Itoophiyaan itti fuftee jiraachuu hin dandeettu jiraachaas hin jirtu karaan qabattee jirtu immoo karaa isii diigu addunyaanis argaa jirti gaafa isiin diigamtu immoo Oromiyaa kukkutee namooyyuu daangaadhaan kunis garanaan akka Oromoo biyyan dhabsiifne Oromoon ammarraa qalqabee namni marti itti qophaa'uu qaba. Ajjechaan biyya Oromootti deemaa jiru kun ibiddi biyya Oromootti deemaa jiru kun Oromiyaa keessa seenee qe'een teenna manni keenya magaalaaleen keenya humna sirna nafxanyaatiin gubachuu deemti. Wanni amma Tigraay keessatti haa jiru kun 100% Oromiyaa keessatti achitti geessinaa gaafa Tigraayin finne
Oromiyaa deebina jedhanii waan duruu dhaadataa jiraniif achi dhufuuf deemaa jira. Waan dhufaa jiru kana hubatee uummanni keenya wajjin akka dhaabbatu kana yaadni kiyya kana. Tole yaada bal'aa hubatamaa nuu laattanii Obbo Jamaal fayyaa ta'a. Mee asirratti ammas immoo gaaffii garuma keessanitti deebi'a immoo mee Oromoo Global Forum kan jedhu kun dhaabbiin isaa maali? Mee dhaabbii isaa kan nam tokko gaaffii waan gaafatanii fi deebii kana deebisuun nama rakkisus jira. Mee maali hiikisaa? Maal hojiinsaa maali? Baay'ee galatoomii. In fact kun meebii gaaffii calqabaa ta'uu malee ta'uu danda'a. Haa ta'u bagana gaafattee akka uummanni keenya hubatu baay'ee barbaachisaadha. Oromiyaa Global Forum yookaan ammoo waltajjii marii Oromiyaa idil addunyaa seenaa keessaa uumame qaba. Achirratti hundaa'a wanti. Akkuma namni martuu beeku diinni keenya karaan ittiin Oromoo injifadha jedhee inni yaadu karama tokkicha irra guddinisa. Inni kunis maali? Hawaasicha addan tamsaasuudha. Hundee the base of the society, social fabric, maalummaa Oromoo diiguudhaan naannoodhaan, amantiidhaan, ilaalcha siyaasaatiin, gosaan akka nuti gargar qoodamnuuf diigamnu nurratti dalaga halkanii guyyaa. Keessattuu immoo biyya alaa kana keessatti Oromoonni mootummaa jalaa bilisa tahanii jiraatan yaada uummata keenyaaf dhaamsas dabarsuu danda'anii diinagdee harkaa qabanillee dinagdee isaanii to'achuu waan hin dandeenyeef warra nu falmuu fi nu mormuu wajjin kan diinagdeedhaan gargaarus isaanii kan addunyaadhaan wajjin walitti siqee rakkoo nuti uummata kanarra geessinu addunyaadhaaf ibsee mootummaa keenya akka inni fudhatama hin arganne godhu isaanii. Kanaafuu iyyuu isa biyya alaa jiru kana tooftaalee adda addaatiin diiguun nurra jira kan jedhu yeroo dheeraadhaaf irratti hojjetamaa ture Oromoota biyya alaatti. The diaspora bisamma jennuun kana jechaadha. Kunis tokkoffaa lafuma Oromoo biyya Oromoo ka dhuunfatanii fi harkaa qaban san funyaan lafa haga funyaan qotiyyoo geettu sii kenninaa koottu mana irratti ijaaradhu jechuudhaan Oromoota garii akkuma beektu uummata keenya waan hiyyoomsaniif hiyyummaa uummata keenya keessa jirtutti fayyadamanii nama dharraasisanii lafa abbaa isaa lafa haadha isaa mootummaan akka waan lafti isaa akka waan biyyi isaa taatee of fakkeessuudhaan Oromoota garii haala kanaan hawatanii ofitti deebisuu baay'ee carraaqan jechaadha. Kan biraa qabsoo Oromoo kana keessatti milkiin hin dhufne warri biyya alaa jiru kun hundumtuu warra milkiillee fiduu danda'uu miti in sobanii maqaa keessanii nyaatanii dhuguu malee ofii isaaniitti ittiin daldalachuu malee bu'aan fiduun deemanii nu warra biyya keessa jirutu afaan Oromoos aadaa Oromoos guddisaa jira. Mana barumsaa nutu banaa maal ka jedhu kanaan olola guddaa uummata keenya keessatti oomishanii gadhiisanii biyya alaa geessanii akka Oromoonni biyya alaa jiraatan qabsoo Oromoo hin gargaarre akka tamsaan akka isaan irratti irkannoo godhatan tooftaa adda addaatiin diiguutti dhufan jechaadha. Tooftaalee kana keessaa tokko guddaan warri amantii kiristaanaa qabuu fi amantii muslimaa qabu waliin deemuu hin danda'u. Hawwiin isaanii adda addaa, ilaalchi isaanii adda addaa, amantii wal fakkaatuun qabanii in agartanii Oromiyaa dhiisiiti Sumaaleen afaan tokko qabduu kan aadaa tokko qabduu kan amantii tokko qabduu wal loltee jirti. Oromiyaan gaafa wal boomtee Oromoonis akkasitti wal daakuu deema jedhanii hawaasa keessatti olola guddaa gadhiisanii isin warri muslimaa kophatti ijaaramaa, isin warri kiristaanaa kophatti ijaaramaa, isin warri waaqeffataa kophatti ijaaramaa. Gosti immoo gosti akkas jedhamtu gosa ebaluu jibbiti. Gosti akkasiis gosa akkanaa jibbiti waan taateef gosaanis kabajaa waan hin jirreef walqixxummaan Oromoo jedhamu kun waan hin jirreef soba waan ta'eef gosaanis ijaaramaa. Naannoon akkanaas naannoo akkanaa waan jibbuuf naannoo akkanaas ijaaramaa. Naannoo akkasii yoo ijaaramtan of kabachiisu maal ta'uu dandeettu kan jedhu kanaan tooftaalee adda addaatiin Oromoon jaarmaa tokko keessatti akka wajjin hin ijaaramne nurra dalagaa turan jechaadha. So kanarraa kan ka'e jaarmahoota Oromoo biyya alaa turan keessatti ilaalcha sab identity waanuma nuti qabnu kan uummata keenya keessa jiru waan Oromummaadhaa gaditti jiru irratti hundaa'anii akka namni wal gurmeessuu fi akka namni gargar qoodamu gumaacha guddaa taasisaa turan jechaadha. Itti yaadamee godhame kun hawaasa Oromoo keessatti warra hoogganan keessa nama galfachuudhaan weellistoota Oromoo kan uummata keenyaaf jabanuu danda'an jedhanii yaadaman keessatti nama keessaa bituudhaan bakka silaa hawaasni uummata kiyya ija kiyya jedhee yaaduun aktivistoota keessa nama galfachuudhaan Oromoo kana bifa adda addaatiin cicciranii nurratti hojjetaa turan. Maaliif humni isaanii nu ciccirame keessaa madda tokko. Maaliif yoo nuti humna hin qabaatin humni isaanii jabaa ta'ee mul'ata. So kanaaf hawaasa keenya cicciruun kun daangaa malee nu yaaddessa jechaadha.
So keessarraa kahuu qabnaa humni Oromoodhaa jabaachuudhaaf hundeen dubbii sabni jabaachuudha tokkummaan sabaa jiraachuudha. Humnoonni siyaasaas ta'e humnoonni hawaasaa miseensota gaafa filatan gaafa qaadhimatan hawaasa jabaa hawaasa tokkummaa qabu keessaa yoo ka filatan ta'e jaarmoonni kennas jajjabaachuu danda'a. Bakki irraa jalqabuu nurra jiru hojjechuun nurra jiru hundeen dubbiidha. The Oromo Unity. Tokkummaan saba keenyaa ka diinni diigu kun akka inni hin diigamne tiiksuun nurra jira. Kana tiiksuuf immoo waan Oromoo hundaaf tokko ta'e common maal inni ishuun Oromoo hundaaf tokko ta'e maal haa qorannu maal haa goonu jennee tokkoffaa aadaa sirna gadaa haga nuu danda'ameen qorachuu yaallee aadaa Oromoo qorachuu yaallee seenaa Oromoo qorachuu yaallee kana keessa wanti nuti qajeelatti gadi fageessinee hubanne tokkoffaa uummanni Oromoo as duras gaafa biyyi isaa humna diinaatiin itti roorrifamte baatii 6 taa'ee mari'atee seenaa isaa keessatti biyya ofii deebi'atee dhuunfateera. It is okay for us. Ammallee har'allee dhaloonni har'a jiru kunillee wajjin mari'atanii yeroo fudhatanii uummanni keenya akka bakka ofitti deebi'u gochuun hin danda'ama kan jedhuun yeroo dheeraa marii keessa turre. So Oromoo hundaaf wanni common ta'e maalinni kan jedhu tokkoffaa lafa kenna. Tokko lubbuun Oromoo nama maraaf commoniidha. Jaarmaa siyaasaa keessa jiraatte jiraachuu dhabde. Dhiira taate dubartii taate. Dargaggoo taate jaarsa taate. Jaarmaa siyaasaa kan kafaa'oo jiraatte abaa'oo jiraatte yookaan kan biroo keessas hawaasa tokko keessa jiraatte kan biroo keessa jiraatte amantii musliima taate kiristaana taate waaqeffataa taate hin amantullee taanaan nama namannillee yoo ta'e jecha waaqattillee namannu taanaan lubbuun Oromoo maraa gatii qabaachuu qabdii. Gatiin kun immoo Oromoo mara biratti walqixa tahuu qaba kan jedhu irratti hundoofne jecha. So nama Oromoo dararamu kan ajjeefamu kan hidhamu kan saamamu kan xiqqeeffamu kana nu hundumtuu teennee ilaaluu hin dandeenyu. Jaarmaa feete gargaari, jaarmaa feete hoogganii, jaarmaa feete deeggarii, jaarmaa feete mormii lubbuun nama keenyaa saba keenyaa otoo dararamtu laaluun nu hin dandeenyu. Kanaafuu mirga namoomaatiif mirga lubbuu ilmaan Oromootiif falmachuun dirqama keenya kan jedhu irratti hawaasa keenya qaruu qabna. Keessattuu mootuyyuu akkuma beeytu jaarmoonni amantiidha yeroo baay'ee waa'ee siyaasaa keessatti waan hin hirmaanneef hawaasni keenyallee sababa saniin siyaasaa keessatti hirmaachuun karaa amantiitiin baay'ee waan hin jirreef jarallee dubbisne warra hooggantoota amantii ka masjiidaa ka waaqeffataa ka kiristaanaa hundumaa dubbifne lubbuu ilma namaatiif nama mara caalaa nama dura nama hunda caalaa fuulduratti dura bu'ee kan falmuu qabu isinii maaliif waa'ee lubbuu barsiistan waan ta'eef waa'een illee boru ganama isin gaafata akka namaatti illee itti gaafatamummaa qabdu otoo sabni keenya dararamu otoo inni du'u waa'ee lubbuu isaa itti himuudhaan kakaasuu dhiiftanii gabroonfata jalatti akka inni taasisuun gaarii miti. Kanaaf isin barbaannaa humni guddaan hawaasa keenyaa isin bira jira kan jedhuun jaarmoota amantii, jaarmoota mirga namoomaatiif falmatan, jaarmoota ogummaa irratti hundaa'anii qoratan, jaarmoota hawaasaa, jaarmoota silaa uummanni keenya hin qaba jedhamu kan grass root jedhamu jechaadha kan hawaasa waliin hidhamu hunda bakka takkatti waliif finnee sabni keenya tokkummaadhaan akka dhaabbatu. Lubbuu isaatiif akka walii falmatu taasisuun dirqama keenya kan jedhu lafaa kana jechaadha. Ajandaalee baay'eetu kahee mata ture baay'ee kahee yeroo marii kana goonu waa'een miidiyaa ka'aa ture waa'een afaanii ka'aa ture waa'een aadaa ka'aa ture waa'een adda addaa ka'aa ture garuu priority number 1 kana hundaa gochuu ka dandeenyu if we survive yoo jiraanne yoo lubbuun Oromoo jiraate qofa waa'ee miidiyaas hojjechuu dandeenya waa'ee afaanii dubbachuu dandeenya waa'ee seenaa dubbachuu dandeenya waa'ee aadaa dubbachuu dandeenya. Lubbuun namni Oromoo akka tikfamu falmachuu qabna kan jedhu kanarra hundoofne tokko kana. Lubbuudhaan erga jiraanneen booda immoo namni lubbuudhaan jiru mirga isa barbaachisa. Mirga lubbuun jiraachuu eega mirkaneeffateen booda waa'ee aadaasaa, waa'ee afaansaa, waa'ee siyaasaasaa, waa'ee dinagdeesaa dubbachuu danda'a. Itti aansee mirga namooma uummanni Oromoo akka nam tokkeettis qabu, akka sabaattis qabu falmachuun nurra jira. So afaan Oromoon dubbachuu barbaadu Oromoon akka dubbachuu danda'u. Jaarmaa siyaasaa inni keessatti ijaaramuu barbaadu keessatti akka ijaaramuu danda'u. Kan namni biraa isaa bixxilee isaa uumee as keessa seentu malee jedhuun otoo hin ta'in kan uummanni keenya eeyyee ebaluun kun hoogganaa kiyya jedhee inni filatu. Eeyyee jaarmanni kun jaarma kee jedhee kan inni filatu keessatti akka uummanni keenya ijaaramuuf mirga argatu. Afaan isaatiin dubbachuuf akka mirgatu miidiyaa ofii barbaade akka inni ijaaratu falmachuufiin dirqama keenya. Kan itti aanu erga lubbuudhaan jiraateen booda mirga namoomaa mirga hawaasummaa uummanni Oromoo tikfachuun mirga isaatii. Kanaaf immoo qabsaa'uun mirga isaatii jennee is keessattis of keessattis
nuun alattis addunyaatti amansiisuun akka nurra jiru irra waliigallee hojjenna jechaadha. So tokko of keessatti mirga namooma keenyaatiif qabsaa'uun mirga uumamaa waan inni nuu kenne namnis nurraa fudhachuu hin danda'u. Addunyaanis hubachuu beekuus qabdi. Oromoon kanaaf qabsaa'aa jira. Dirqameetii qabsoon irra jiru hundumtuu waan mirgi isaa saamameef mirgi namooma isaa waan saamameef giriji jireenyaa waan saamameef malee nama biraati irratti rakkoo geessuu fi miti jennee addunyaas barsiifna. Hawaasa keenya keessattis hegereen kan kee siin murtaa'aa waan ta'eef qabsooftu malee immoo murteeffachuu waan hin dandeenyeef wal ta'ii waliin deemi kan jedhu hawaasa keenya keessattis baratamaa akka deemu gochuudha jechaadha. Inni kanaa wajjin walii hidhamu egaa gaafa ati mirga kan keetiif falmattu tooftaa adda addaa filachuu danda'a hawaasni tokko sabni tokko. Tokko karaa nagahaa jechuu danda'a tokko lakkii haalli gabroonfataa keenya karaa nagahaatiin nu adeemsisuu hidhannoodhaan nurratti bobba'ee waan ta'eef humna walgituun tooftaa walgituun irratti qabsaa'uu danda'a jechuu danda'a. Kana kan filatu warra qabsaa'u saba santu filata jechaadha. Nu'ii miti kan isaaf filu. Kana isa dirqeemmoo akka isa geessu haala gabroonfataan ittiin cunqursu. Yoo haalli gabroonfataan ittiin cunqursu karaa nagaatiin akka inni qabsaa'u hin hayyamaaf ta'e to'amsaamtu hin hojjeta jedhee yaade namni karaa nagaatiin qabsaa'uu danda'a. Lakkimootuyyuu haalli gabroonfataa kiyyaa naan hayyamu dirqama hidhannoon hidhachuun narra jira jedhee yoo yaade abbichi karaa san hidhates filannoo sanitti ka dirqe gabroonfataadha jechaadha. Kanaafuu karaa lamaanuu kan uummanni Oromoo filatu sadiillee afurillee ta'uu danda'a. Kana ka irra kana ka geesse mootummaa cunqursaadha jennee addunyaa barsiisuun dirqama keenya. Self defense is the right of the nation. As an individual nama dhuunfaa tahee akka sabaatitti in fact biyyoonni akka Ameerikaadha mootummaan humna cunqursaa tahuu waan beekaniif mootummaa wanni jedhu kun mataan isaa jechuudha. Amma duras cunqurfamanii mootummaa jalaa waan uf baasaniif biyya isaanii keessatti hidhannoon nam tokko illee hayyamamtee jirti. Kanaaf Oromoon cunqursaa jalaa bahuudhaaf sodaa takka malee hidhachuun mirga isaatii akkuma saba Ameerikaadha. Mootummaa ofirraa tiksuuf mootummaa cunqursaa ofirraa tiksuuf hayyama isa barbaachisa jiru kun dirqama uumamaan of tiksuun. So kanaafuu humni cunqursaa rakkoo irra geesse kana defend goona. Addunyaatti barsiifna. Saba kana kan waraanatti oofu kan agartee jireenya isaa hammeesse otoo ilmi namaa martinuu hawwii wal fakkaatu qabu otoo ilmi namaa magaalaa keessa jiraachuu mana o'aa keessa jiraachuu paalaasii keessa yookaan immoo masaraa mootummaa keessa jiraachuu otoo hawwii qabu wanni Oromoota daggala keessa oofu wanni Oromoo hallayyaa keessa oofu wanni beelaan isaan ajjeesisaa jiru wanni xayyaaraan gubbaadhaan taankiin kan isaan hin qabne gubbaan itti gadi roobsuuf humna gabroonfataattu akka malee waan itti hammaateef du'uu filatanii yoo akkasitti afoo dhaabbadhe malee jiraachuu hin danda'u jedhanii jiru waan ta'eef addunyaan hubattee rakkoon kun rakkoo Oromoon sabni Oromoo fide otoo hin ta'in rakkoo gabroonfataan fide rakkoo dirqiidhaan annas bulchu jedhu kanatu fide waan ta'eef kana beeka jennee addunyaas barsiisu hawaasa keenya keessatti sodaa tokko malee karaa inni filateen falmachuu akka danda'u nuti isaan falmachuudhaaf ijaarame jechaadha. Lama sadii I think na fakkaata. Afraffaan hanga gaafa uummanni Oromoo sagalee isaatiin harka ol kaasee ani akkanatti jiraachuu barbaada. Ani ebaluu wajjin jiraachuu barbaada. Ani heera kanaan buluu barbaada jedhee mirga hiree murteeffannaatiin ufii isaatiin murteeffatutti mootummoonni irratti ijaaraman martinuu illegitimate. Uummata Oromoo bakka bu'anidha. Maaliif? Sabni cunqursaa keessa jiru. Sabni gabrummaa jala jiru. Filannoo haqaa gaggeesseetiin nama bakka isa bu'u filachuu waan hin dandeenyeef. Dura filannoodhaan dura ka tahuu qabu sabni bilisa tahee abbaa ofii barbaaduuf akkaataa itti barbaadu akka itti jiraatu murteeffachuu qabaadha. Filannoo amma duratti kaafne turre. Filannoo Itoophiyaa keessatti sabni Oromoo dhugaa dubbachuudhaaf uummata akka bu'aa argachuu hin danda'u. Maaliif? Uummatichatu gabrummaa jala jira. Galgalaa ganama ajjeefamaa jira. Galgalaa ganama hidhamaa jira. Yoo har'a nam tokko filate boru ganama ebaluun filatte jedhamee jireenyi isaa mana hidhaati. Akkuma beektu mootummaan akka uummanni mootummaa irratti hirkatu waan taasiseef kaan shunkurtii siin kennu jedhanii kaan zayitii siin kennu jedhanii kaan soogidda siin kennu jedhanii uummata beelessu jechaadha. Kaan ni hidhu, kaan ni ajjeesan, kaan biyyaa baasan. So filannoon it is a tactical way of eliminating the Oromo. Sirumayyuu yoo laallu Oromoota qaroo dorgommii dandahan jedhan yeroo san keessatti filter godhanii yeroo filannoodhaaf dhiyaatan san keessatti filter godhanii keessaa baasanii eenyufa akka qaadhimaa ta'e eenyufa akka jabaa ta'e ittiin beekanii gaafa filannoo bira dabran kan ittiin uummata keenya daakan malee opshinii mayyuu Oromoodhaaf ta'e hin beeku. Kanaaf dura ka tahuu qabu waa'ee filannoo waa'ee mootummaa Itoophiyaa keessatti mootummaa biroo ijaarannaa osoo hin ta'in
dura ummanni keenya mirga hiree mataa isaatiin filatee bilisa tahee gaafa ummanni bilisummaadhaan waan ofii barbaade gochuu danda'e mootummaa akkamii eenyu wajjin akka jiraatu saban murteessuu qaba. Kanaaf immoo addunyaan hubachuu qabdi. Dirqama Itoophiyaan impaayera humnaan ijaaramte waan taateef illegitimately seeraan ala Oromoo irratti taa'aa jirti waan ta'eef haga sabni kun mirga isaa murteeffatutti mirga hiree murteeffannaatiin waan barbaade tahutti investimentiin isin naannoo sanii gootan diinagdeen isichi dhangalaaftan deeggarsi isin mootummaadhaaf gootan nageenyi isin naannoo sanitti haa tikfamu jettan tikfamuu hin danda'u. Uummanni bal'aan sabni guddaan harka 40 Itoophiyaa keessa yookaan harka 50 ta'u cunqurfamaa mirgi isaa saamamaa lafa dimokiraasiin itti babal'achuu hin dandeenye keessatti dimokiraasiin jira jettanii hariiroon isin mootummaa Itoophiyaa wajjin qabaachuu dandeettan dharaa because majoritiin uummanni harki caalaansaa bakka cunqurfamutti dimokiraasiin jiraachuu hin danda'u. Dimokiraasii is about popular vote. Uummanni harki caalaansaa bu'aa buufachuu jecha hirmaannaan isaa jiraachuu. Bakka sabni guddaan majoritii jedhamu Afrikaa keessatti lakkoofsa tokkoffaaf lammaffaa irra jiru. Filannoo godhachuu hin dandeenye filannoo bilisaa fi dorgommii qabu godhachuu hin dandeenye keessatti mootummaan kun mootummaa seeraati haqa qabeessa jettanii investimentiin isin gootan maallaqni isin dhangalaastan nageenyaaf naannoo sanitti hojjennoon isin jettan kun bakka argachuu hin danda'u jennee addunyaas barsiifnee karaan sirriin karaan gaariin uummatootaa fi sabaaf salammoota biyya keessatti impaayerri kun hacuuce kan akkuma Oromoo hacuucaman hundumtuu waan jiraniif isaan hundumtuu akkaataa itti waliin jiraachuu barbaadan akkaataa itti ofii jiraachuu barbaadan akka murteeffatan carraa kennuufiidha. Biyya san keessatti poolitikanyoota qofa warra siyaasaa qofatu murteessa malee sabni murteessee hin beeku. Siyaasaan warri siyaasaa qofti uummata irratti saba irratti murteessu dhaabbachuu qaba. Politics should go out of the elites. Harka murtiin siyaasaadha uummata bira gahuu qaba. Political bargain amma yeroo baay'ee dubbatuun dhageenya elites bargain yookaan ammoo warrummaan eliitii qoftu fi isaatii walii galee aangoodhaa fi diinagdee biyyattii yoo qoodame furmaanni dhufe jedhamee fa'aa warra dhaadheessu jira jechaadha. Furmaanni dhufuu hin danda'u. Warri eliitii jedhamu kun yoo baay'ate harka 9 harka 10 yookaan harka 1-2 fa'aa qofa saba san keessa. So harki 1-2 uummata 99 murteessuun sirrii waan hin taaneef waan hin danda'amneef nageenyi waan hin dandeenyeef kan tahuu qabu uummanni sagalee isaatiin waan murteessu tahuu qaba jennee addunyaas barsiisu hawaasa keenyas hawaasota biroos barsiisu kanarratti hojjenna jennee hojjetaas jirra. Kanaa wajjin mirga uummata keenyaa ka dhidhiitamu kana haga nuu danda'ameen mootummaa Ameerikaa wajjin ka warra Awurooppaa wajjin jaarmoota mirga namoomaatiif falmatan wajjin mootummoota naannootiif kan fagoo jiran wajjin akka hubannoon gahaan jiraatu yeroo dheeraa hojjetaa turre rakkoo isaan jaarmoota Oromoo irra geessuu yaalan ABO, KFO, waldaa Maccaaf Tuulamaa akkasumas jaarmoota biroo irrattis gargaarsa kenna gochuudhaaf tattaafataa turre OMN jaarmota isaan diigan ONN jaarmota isaan diigan miidiyaalee Oromoo akka biyya keessa biyya alaatti hojjetan irratti dhiibbaa isaan godhan kan jaarmoota hawaasaa irra godhan namoota dhuunfaa irra godhan kan sirna nafxanyaa irratti naannahee agartee irratti dhiikkisee Oromoota ogummaa gurguddaa qaban biyya alaa keessattis hojii irra akka isaan ari'aman tattaaffii diinni godhaa ture hundumaaf falmachaa turre baay'ee waan gurguddaa hojjennee irraa hegereedhaaf illee baay'ee hojjenna. Karoorri bara kanaaf qabnu tokko guddaan waa'ee baqattoota Oromooti jechaadha. Baqattoota Oromoo biyya Oromaa keessatti dararamaa jiran Suudaan keessatti, Ijipti keessatti, Keeniyaa keessatti, Soomaaliyaa keessatti, biyya Yemen keessatti akkuma argaa jirru kan hedduu bakka hedduu dararamaa jiran kana sadarkaa United Nation keessatti akka dhageettii guddaa argatuu fi gargaarsa akka argatan hojjechuu irratti baay'ee xiyyeeffannee jirra bara kana. Akkasumas uummata biyya keessatti dararamuu galgalaa ganama hidhamuu kan buqqifamu dhaqqabuu irratti waa'ee mirga namoomaatii fi gargaarsa humanitarian crisis irratti baay'ee xiyyeeffannee hojjenna. Dhimma dippiloomaasii irratti hojjenna kan jedhu karoora guddaa qabna. Uummanni keenya kan dhagahaa jirus warri bifa jaarmaatiin jiranis warri bifa dhuunfaatiin jiranis hiree kana asumatti fayyadamee please bakka takka wajjin haa dhaabbannu waliin haa falmannu mirga saba keenyaatiif mirga dhuunfaa keenyaatiif illee kan jedhu asumaan anillee dhaamsa dabarfachuu barbaada. Baay'ee galatoomi gaaffii kana gaafachuu keetiif ulfaadha. Tole galatoomaa isinis. Mee gaaffii tokko ammas iyyuu kaaftaniittu naasutu ta'eettu gaaffii warra baqattoota addunyaa kanarra jedhan kana keessaa tokko kanaan dura uummanni keenya Suudi Arabiyaa keessatti hidhamee dararamaa ture jira. Yaman keessatti akkasii hidhamee dararamaa ture amma dheengadda immoo balaa guddaan irra ga'e kan nu madeessedha.
Itti dabaluun Suudaan keessattis immoo baqattootni Oromoo Suudaan keessa jiranii yookaan immoo saboota addaa wajjin jiraatan illee mooraa UN jalaa fuudhanii akka balfaatti yookaan akka kosiitti fuudhanii lafatti bakka hin taanetti nu gatanii jiru achitti rakkannee jirraa jedhanii. Kanaaf Oromoota addunyaarra jiran kana akka isaan hundumatan gaafannee turre. Sana keessaa Oromoo Global Forumittis himannee turre isaanittis nu dirmataa jiru moo attamii jedhanii gaaffis kan gaafatan jiru. Kana maal jettuun? Baay'ee galatoomii kan warra Saudi Arabiyaallee baay'ee quban qabu dhugaa dubbachuudhaaf garuu ijoollee Suudaan quban qaba. Anayyuu na qunnamanii jiru, xalayaas natti erganii jiru, telefoonaanis dhuunfaadhaanis natti himanii jiru. Akkasuma sana qofa otoo hin ta'in immoo hoogganaa boordii OJFs qunnamanii jiru. Haala isaan keessa jiran quba qabna. Rakkoo isaan keessa jiran kan isaan qunnames quba qabna takka takkaan. Haga nuu danda'ameen akkuma beektu wanni hojjetamu kun amma jaarmaa OJF keessa yookaan Oromiyaa Global Forum keessa jaarmaa 46 jira. Wanni hojjetamu waliigalteedhaan wal hubannoodhaan yoo hin ta'in boodarra wal atakaroodhaa fi wal diigumsa fiduu danda'a jechaadha. Diinni mootu itti fayyadama. Nu diiguudhaaf yoo nu jidduutti haga tokko wal hubannoon hanqinni dhalatee sababaa ittiin nu diiguu waan barbaaduuf hojiin hojjennu hundumtuu qulqullina guddaa qabaachuudhaaf wal hubannoo guddaan tarkaanfachuun nurra jira. Boordiinis eksekuutiiviinis quba qabu irratti hojjetamaa jira. Akkuma isin jedhe karoorri keenya guddaan tokko kan bara kana waa'ee baqattootaa irratti hojjechuudha. Takkittiidhaan akka nu barbaannetti ol utaallee torban tokko torban lama keessatti waa gochuu dhabuun keenya jiraachuu ni danda'a. Garuu immoo isaaniif yaaduu dhabuu, dhageettii dhabuu yookaan immoo neglect godhuu yookaan immoo tuffachuu xiqqeessuu akka hin ta'in akka isaan nu hubatan barbaada. Asumaan dhaamsa kiyya dabarsuu barbaada. Rakkoon naannoo san jiru akka malee bal'aa ta'uu hin beekna. Keessattuu Suudaan keessatti waan Itoophiyaadhaa fi Suudaaniin jidduu kan sababa walitti bu'insa Tigraayinis akkasumas immoo daangaa naannoo Amaaraatiinis baqattoonni hedduun waan akka achi jiraniif baqataa Oromootiif kan birootillee akkuma tokkotti ilaaluun waan jiruuf maqaa Itoophiyaa jedhu kanaan kunoo isaan biyya keenya iyyuu balleessaa gama tokkoon nu balleessaa jiru waan jedhaniif Oromootallee achi keessatti maqama Itoophiyaa sanitti waan laalaniif dhiibbaan akka irra gahaa jirus quba qabna. Garuu kun hundumtuu akka adda adda bahee Oromoo fi warri Itoophiyaa jedhamu kun tokko akka hin tahin firoomni nuu fi Suudaan qabaachuun nun malee fi firoomni warri ammootu Suudaan rakkoo keessa waliin qaba waliin jiran eenyu akka ta'e adda addaan hubachiisuudhaaf hariiroo uumuu tattaafataa jirra. I'm sure deemnee furmaanni kun waan yeroo tokkotti ta'ullee osoo hin tahin yeroo keessatti inuma tattaafataa jirra. Ni dhaqqabnaanii uummanni keenyas look wanni tokko baay'ee beekamuu ka qabu hawwineef yeroo garii waan abbaan ofirraan arganne jiraa jedhaniin beektaami mammaaksa Oromoo akka hawwaniif laga maddisanii akka dheebotaniif laga maddisanii akka silaa nuti hawwinuuf akka nuti barbaannuuf sa'a 24 keessatti sa'a tokko keessatti daqiiqaa 5 keessatti akka waa ta'uu feena. Garuu immoo otoo ittiin qophaa'in otoo sirriitti hin ijaaramin otoo sirriitti hin gurmaa'in otoo wajjin mari'atanii hin jiraatin takkittumaa waa godhuun akka malee ulfaataadha. Otoo ka danda'amu taate warri baqatee rakkatu sunuu beeki waa ofii godha. Otoo dubbiin laaftuu taate innummaan dararamaa jiru sunuu inni waa ofii godha. Kan understand gochuun daangaa malee barbaachisaa. Inni ibidda keessa gubatu kun jaalatee gubbate no inni waa godhachuu barbaadu otoo ka danda'amuuti. Namni biroos immoo hagasuma chaalenjiin akka irra jirtu walii hubachuun gaariidha. Hangasuma otoo aanjee fi namni waa naa godhuuf barbaada namni waa naa godhuuf hawwa jedhanii yaaduun akka malee barbaachisaadha jechaadha. Otoo akka keenyaatti dhugaa dubbachuudhaaf baqachuun isaa ilmaan Oromoo baqachuun irra turre. Baqatanii rakkachuu miti. Biyya qananiitu uummata kabajaa qabaachuun isaan male. Biyya isaa namni biraa saamee inni hiyyoomatee biyya ambaa keessatti xiqqaatee galgala ganama boo'uu Oromoo dhaga'uu namoonni hawwine keessaan tokko. Nam tokko waan akkasiin hawwu. Rakkoon immoo maalin yoo ati hin ijaaramin yoo ati humna diinagdeen qabaatin yoo ati hariiroo guddaan qabaatin wanti ati addunyaan irratti dhageettii qabdullee kanaa wajjin rarra'aadha. Fakkeenyuma nu danda'a. Lolli amma bara Tigraayitti dhufe kun baatii 3-4 hin caalama. Yoo baay'ate baatii 5 ta'a. Garuu Oromiyaan waggaa 2 walakkaa guutuu waraana keessa jirti. Kamtu irra dhageettii argate jettee yoo kalaaltu taate kan jiraati. Lakkoofsa ummataatiin nu harka 10 yoo xiqqaate isaan caala. Qabeenya lafaatiin waa baay'een isaan caala. Maaliif dhageettii argachuu danda'e jettee yoo kalaaltu ta'e tokkoffaa waggaa 27 guutuu mootummaa irra waan turaniif hariiroo uummatanii jiran addunyaa tanaa wajji. So dippiloomaasii irra har'a warra jiru jira. Warra fakkeenyaa fi warra akka Tewoodiroos Adhaanam kan sadarkaa addunyaatitti United Nations keessatti World Health Organization isa kan hoogganu jira. Inni waan hojii isaas hojjeta waan uummata isaaf achumatti warra dippiloomaasii wajjin hojjaasuu danda'a.
sagal dhageettiin inni qabuu fi jechi takkittiin inni dubbatuu fi nuti miliyoonni namni dubbatu kan dhageettii addunyaa bira qabu wal qixa miti. Miidiyaa keessaa nama qaban, caasaalee mootummaa adda addaa sadarkaa adda nama qaban, humna wattaaddara akka keessatti ijaaran kana keessa nama qaban. Kun hundumtuuyyuu maal godhaa? In organized form bifa qindaa'een akka isaan socho'anii waa godhan humna ta'aaf. Nuti waggaa 150 guutuu akka nuti ijaaramne. In fact akka nuti walumayyuun qabanne akka nuti saba tokko tahuu keenyayyuu wallaalamu. Naannoodhaan gosaan akka duratti jedhan amantiidhaan sabni keenya kun akka inni waldaakee gargar ba'u nurratti hojjetaa turan waan ta'eef isuma sanuu deebifnee qobnee akka Oromoon wajjii waa dalagu gochuun matammaan isaa laafaa miti. Ifin biyyuma alaa kana keessatti bakka Oromoonni hedduu baratan beekumsi guddaan jiru kana keessatti harka nu keessa galfatanii diinni keenya beekaan Oromoo akka waliin galle, ka qabaatan Oromoo akka waliin galle, hubataan Oromoo akka waliin galle, miidiyaalee isaaniitti galgalaa ganama dhawwaaqaa akka namni keenya gamtaan hojjenne dhiibbaa guddaa jira jechaadha. Kana hunda irra aanuu barbaachisa. Waan hundumaafuu diteeyiliin isaa akka biroollee yoo ta'e quba qabna. Nutis in dhukkubsannaaf. Ani bakka isaanii uf kaayee uf laala. Laali gaaf tokko namni tokko Suudaan irraa naa bilbilee ijoollee lama kan harka beeloyte. Ijoollee lama xixiqqoo kan harka beeloyte. Har'aan tana gadi bahee aannan waan bituuf hin qabu naan jedhe. Telefoona keessaa argatte jennaan sooshaal miidiyaa irratti namni naa kenne naan jedhe. Waliin been waliin dhageenya. Aboo waan daa'imni na harka du'aa jirti. Telefoona na dhageesse jechaadha. Na harka du'aa jirti. Waanuma aannan litirii takkittii bitadhuuf naa erginaan jedhe. Hin dandeenyaan obsu. Haadha warraati yaa wajjiin anillee waan danda'u fuudhee ergee jechaadha. Inni immoo hiriyyaa isaatti mee hiriyyoonni isaa immoo booduma bilbilan jecha. Namni tokkichi baqataa hunda mootuu gargaaruu hin danda'u. Hawaasni keenya rakkoo keessa akka jiru qajeelatti beekna. Haga dandahameen immoo namni bakka hundumaayyuu gargaaruu nama tattaafataa. Warri rakkoo keessa jirtanillee hawwii kennaa miti, fedhii kennaa miti. Akkuma keessan nuti haga dandeenyeen isin yaanna, isin gargaarras rabbis isin haa gargaaru. Kana asumaan eeyyee dhaamsi keessan ispeeshaalii kan warra Suudaan nu bira gahee jira. Kan namoota biraa bifa ijaarameen haga ammaa qajeelatti hin dhageenye yoommoo otoo hin beekin ta'ee jiraatellee hubachuu nan yaala. Garuu immoo naannoo tokkicha qofa irratti hin hundoofnu. Suudaan qofa irratti hin dhiifnu. Bakka amma Oromoon rakkoo keessa jiru kana keessatti sadarkaa UN'tti sadarkaa mootummoota guddaatti akka Oromoon gargaarsa argatu akka dhageetti argatu irratti hojjechuuf karoora guddaadhaan irratti bobbaanee jirra. Yoo waan nu gargaare uummanni keenyas yoo wal gargaare bara kana keessa akka rakkoon baqattoota Oromoo dhageetti argatu abdii guddaa qabaa jechuun barbaada. Guddaa galatooma Obbo Jamaal. Gaaffiin kun darbee waan dhaga'amuufan kan isin gaafadhe. Mee amma sagantaa kiyya gara xumuruutti ga'een jira. Akkuma sila jettan dhaamsa yoo qabaattan uummata Oromootiifis haala amma jaarmiyaa ija Oromoo Global Foormiin kunis ergaa qabus yoo jiraate mee waan jettan jedhaati gabaabsaa sa'aatiin keenyas ga'eeraati. Baay'ee galatoomii irra deebi'ee carraa kana hiree kana naa kennuu keessaniif baay'ee galatoomaa isiniin ja'a. Ammas immoo sanumaa wajji wal hidhee hojii hojjetaa jirtanii hojii boonsaadha. Miidiyaa keenya ukkaamsanii jiru. Sagaleen uummata Oromoo akka ukkaamame otoo ukkaamamee duuti isaallee akka hin dhagaamne taasifamee jira argaa jirtu. Duuti nama keenyaa du'a namaatitti lakkaa'amaan jiru. Akkuma nama qoraanitti biddana qeetii kun argaa jirtu. Kana hundumayyuu jijjiiruudhaaf bakka jirru hunda wal qabannee ka'uun nurra jira. Bakka jirru hunda sagalee uummata keenyaaf ta'uun nurra jira. Nama hunda affeerree wal haasofsiisuu uummata keenyaaf dubbachuun akka malee barbaachisaadha. Tokko kanarratti akka xiyyeeffatamu jechuu barbaada. Warri immoo bifa gurmaahinsaatiinis bifa jaarmaatiinis ta'e bifa dhuunfaatiin uummata keenyaaf waa tattaafachuu yaalaa jirtan galanni keessan guddaadha. Wal haa qabannu, tokko haa taanu. Sagalee tokkoon yoo ka dubbannu taate addunyaan nu dhageetti. Yoo nuti dhimma dippiloomaasiitti irratti illee 4-5 taanee 9-8 taanee warra waajjira faranjoo biyya faranjootaa keessa taa'utti dhaqnu ummanni kun ummata ofiifuu quba waliin qabne ummata kaayoo hin qabne ummata yaada wal fakkaatu hin qabne jedhanii nu tuffachiisan saba keenya tuffachiisa malee tattaaffiin keenya bu'aan buuftu waan ta'eef warri mirga namoomaatiif ummata keenyaaf tattaafattan warri dippiloomaasii irratti bobbaatan martu yaanni keenyas hojiin keenyas gama tokko deebi'ee akka qindaa'u akka wajjin hojjennu asumaan yaamichas gaafiis gochuu barbaada. Hawaasni keenyallee waan nuti tattaafachuu barbaadnu kan akka isa wajji dhaabbatee yaadaan gorsaan humna isaatiin diinagdeen akka nurra dhaabbatu asumaan uummata keenyallee gaafachuu barbaada. Uummata biyya keessa jiruuf baqattoota illee gargaaruu waan barbaadnuuf haga nu danda'ameen jaarmoonni amantii hooggantoonni
jaarmoota amantii kan biyya alaa jiran kan hawaasota kan mirga namoomaa keessa jiran martuu bakka takkatti gaaddisa takkatti akka waliin hojjennu akka waliin jabaannu uummata keenya gargaarru akkuma duritti caalatti immoo bara kana keessatti akka itti fufnu asumaan dhaamsa kee dabarfachuu barbaada. Uummanni biyya alaatis kan biyya keessa jirus wal qabatee neetworkiin keenya walitti hidhamee akka wajjin hojjennuu fi injifannoo Oromoo akka finnu irratti dalaguun nurra jira. Waa lamarra daangaa malee bobba'uu qabna jedheetiin ni yaada. Tokko of ijaaruudha. Uummanni faffaca'an humna darree fedheenuu buluu danda'a. Ammumayyuu Itoophiyaa yoo kalaallu taate mootummaan kun mootummaan jirra. Garuu immoo humna ittiin achi dhiibnee irraa fudhannu sirriitti qopheeffachuudhaan hanqina irraa kan ka'e namni keenya dararamaa jira jechaadha. So we have to come together. Jaarmaa jaba tahuu irratti jaarmoota jiran jajjabeeffachuu humna itti godhu hamilee itti horu waliin dhaabbachuun akka malee barbaachisaadha jechaadha. Wanni waggaa 150 kana guutuu dararamaa jirruuf humni biroo waa lamaan qofa nurra adda ta'e. Tokko addunyaadhaan wajjin hariiroo uumatee meeshaa ilmi namaa ittiin wal bulchu meeshaa hidhannoo of harkaa qaba nuti of harkaa hin qabnu hidhannoodhaan nu bulcha. Lama nu caalaa gurmaa'e. Kana ofirraa fiksi godhuu qabna jechaadha. Kana nuti jijjiiruu qabna. Yoo kana lamaan fiksi godhe tokkoffaa bal'ina namaatiin bal'ina hawaasaatiin daangaa malee guddaadha namni Oromoo to'achuu danda'u hin jiru. Lammaffaa diinagdee gahaa qabna namni Oromoo caalee diinagdee Oromoo diinagdeen nu caalee nu bulchuu danda'u hin jiru. So diinagdeen keenyas beekumsi keenyas namni keenyas jaaramuudhaaf gurmaahuudhaan humna Oromoo horachuu irratti xiyyeeffannaan humni Oromoo dandeettu waan hin jirreef hanqina kana guuttachuu irratti daangaa malee bobba'uun nurra jira. Oromoonni sadarkaa adda addaatti biyya keessattis biyya alaattis qaama mootummaa keessa warri jirus warri saba kanaaf yaadu warri ilmaan kiyya guddifachuun irra jira biyyituun biyya rakkooti ani mataan kiyya hiyyeessa ta'e uummata kiyya gargaaruu hanqina irraa yaas keessa jira malee silaa uummata kiyyaaf hawwii qaba warri jettanii yaaddan martuu karaa dandeettaniin yoo xiqqaate odeeffannoo Oromoota jidduutti deemuun malu waliif dabarsa. Odeeffannoo humna waraanaa keessa, humna poolisaa keessa, humna ittisaa keessa bakkuma hundaanuu Oromoo lubbuu Oromoo dandamachiisuu danda'a jettanii yaaddan nama isaan hidhuu barbaadan, nama isaan ajjeesuu barbaadan, nama isaan irratti murteessuu barbaadan uummata keenya keessatti odeeffannoo walii dabarsa, wal dandamachiisa. Wanni dhufaa jiru Oromoof Oromiyaa lafarraa haquu waan ta'eef boru ganama saba Oromoo lafarraa haqanii isin kophatti hafuu hin dandeettan. It's impossible. Eegale kadeemaa jiru Oromummaaf Oromiyaa balleessuu waan ta'eef atis iyya dattoo ta'e bara 2018 fakkeenyaa fi Jawaariin fa'a Baqqalaa fa'a kafaa'oodhaa fi OLF'n akka ilaalcha adda addaa akka waan qabanitti mootummaan kun handil godhaa ture. Jawaariif Baqqalaa fa'aati nama nagaha buusu kan ABO irraa yookaan immoo WBO irraa humna waraanaa irraa qawwee hiiku taasisanii gara nama mootummaa dhiyaatu. Jarri kun immoo nama mootummaa wal dide fakkeessanii taphatamaa ture. Qumaariidha kun. Qumaariin kun garuu mootummaa qofaaf tole malee Jawaariif hin tolle, Baqqalaa Garbaatiif hin tolle, kafaa'oof akka jaarmaatti hin tolle, ABO'oof hin tolle, ijoollee WBO'oof hin tolle. Qumaarii diinni nuti taphatu kana keessa bahuun akka malee barbaachisaadha jechaadha. Isaan nama PP keessa jiranis qumaariitti ijoollee Oromoo taphatamaa jira. Qumaarii kana keessaa baanee Oromoo taanee wajji dhaabbachuun odeeffannoo walii dabarsuun kan daangaa malee barbaachisaadha. Caasaa mootummaa Oromiyaa jedhamu kana keessa warri jiran warri Oromummaan isaan quuqu warri Oromummaadhaaf xiqqoo isiitti dhagahamu hundumtuu saba keenyaaf odeeffannoo barbaachisaa ta'u kennu. Humna hidhatee uummata Oromoo difeendi godhu yookaan immoo uummata Oromoo ittisu odeeffannoo barbaachisu kennu. Dandeennaan qabeenya yoo qabaatan diinagdee harkaa qabaatan diinagdeen gargaaru. Ka mootummaan harkaa qabullee Oromiyaa saamanii diinagdee mootummaan Itoophiyaa diinagdee bakka biroon qabu yoo faranjii irraa kadhate malee kan Oromiyaa saame. Qabeenyi sun qabeenya saba Oromoo waan ta'eef dabarsanii jara sanii kennu mala adda addaa baasuun Oromoon hojjechuun akka malee barbaachisaadha. Injifannoon uummata Oromooti waan hin hafne sabni tokko gabroomee gabrummaa jalatti hin hafu. Kana gochuudhaaf ammoo bakka jirru hunda dammaqqiidhaan wal qabannee wajji hojjechuu irratti haa bobbaanu. Baay'ee ulfaadha. Miidiyaaleen kennallee akka hawaasni tokkoomu akka hawaasni keenya falmatu irratti kakaasuun akka wal qabatu akka qaroominni hawaasa keenya keessatti babal'atu irratti hojjechuun akka malee barbaachisaadha. Jabaadhaa itti fufaan isin jedhaa fayyaa ta'e ulfaadha. Tole Obbo Jamaal Ibraahim Dura Ta'aa Koree hojii raawwachiiftuu Oromoo Global Foorumii
Walabummaa Niwus Neetwoork irratti affeeramtanii sagantaa marii keenyaa irratti yaada bal'aa fi uummanni keenya hubachuu danda'a jettanii nuu himtan irratti guddaa galatoomaan isiniin jedha. Gara fuulduraattis immoo haalli addaa yoo dhiyaate walitti deebinee waliin akka mari'annu abdiin qaba. Ulfaadhaan isiniin jedha. Baay'ee galatoomaa isinillee ulfaadhaa. Yeroo gaarii, hojii gaarii, barrii bara bilisummaan waa ta'u fayyaa ta'a. Amiin. Hordoftoota keenyaa kun Walabummaa Niwus Neetwoork sagantaa marii keenyaa irraa Obbo Jamaal Ibraahim waliin goone kanumaan xumurraa nagaatti. Walabummaa Niwus Neetwoork. Walabummaa Niwus Neetwoork. Walabummaa Niwus Neetwoork. Walabummaa Niwus Neetwoork. Waggoota dheeraadhaaf karaa miidiyaalee hawaasaa sagalee uummata isaa ta'aa kan ture. Yeroo ammaa guddachuudha. Qabsoo bilisummaa Oromoo fi walabummaan Oromiyaa akka galma ga'uuf kaka'umsaaf dammaqinsa horachuu irratti hojjeta. Karaa toora saatalaayitii Oromiyaa fi addunyaa mararra dambali'uuf qophii isaa hunda xumurachaa jira. Walabummaa Niwus Neetwoork. Qabiyyeewwan kanneen akka oduu, gaaffii fi deebii, sagantaalee marii, aadaa, seenaa gootawwan Oromoo fi sagantaalee adda addaa barsiisaa bashannansiisan of harkaa qaba. Walabummaa Niwus Neetwoork miidiyaa walabaa fi loogii irraa bilisa ta'e jijjiirama hawaasaatti fufiinsa qabu dagaagsuuf miidiyaa hundaa'e. Walabummaa Niwus Neetwoork.